بسم الله. ايوه كانك أيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هجا كبجمتوتا جالتمتوتا كسب اللي أردفتوني كينيا بقى نجان دفتني سجنتان كينيا سجنتا قد سجري شهادة أكسم اللي keessummaa gaaddisa garee shaadaa yeroo jalqabaatiif jechuudha. Sagantaan keenya immoo torbaan irraa yeroo hunda itti fufa inshaallah namoota isinii dhiyeessu jechuudha. Kanaaf yeroo jalqabaatiif Ustaaz Awwal waamicha keenya kabajanii nu dhufu isaaniitiif hedduu haa galatoomanii jazaan isaanii jannata haa ta'u. Kanaaf sagantaan keenya sagantaa gaaddisa garee shaadaa keessummaa torbaanii kan jedhu jechuudha. Imala ilmiitiif da'waa irratti waan muuxannoo fi mudannoo qaban irraa inshaallah biidhnillah ustaazni keenya nu qoodani. Kanaaf sagantaa keenya eegaluuf jirra tokko lama jennee jechuudha. Hundi keessan kabajaan akkuma dhuftan kabajaan nu dhaggeeffachaa waan godhamu san godhaa isiniin jenna. Ustaaz Awwal Qaasim baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jenneerra. Baga nagaan nu eegdan. Hayyee Ustaaz Awwal gaa eessa dhalatanii akkasumallee isaan eenyu eessa dhalatan kan jedhurraa haa eegallu biidhnillah. Wallahi sadarkaa duraa irratti mee jecha ustaaza jedhu achuma keenyatti Awwal Qaasim jechuma jedhuudhaan deemna. Ani Awwal Qaasim naan jedhanii yookaan abbaa kootiin Sheek Qaasim illee jedhanii eegasanii Haaji Qaasim illee jedhanii laakiin maqaa mana barumsaati Qaasim jechi jedhu kan ittiin beekamu. Keessatti ammoo Qaasim jedhanii yoo barbaadan argachuu hin danda'anii Haaji Qaasim yookaan Sheek Qaasim jedhanii akkasitti beekaman. Mana barumsaatitti ammoo maqaa qeenxeedhaan waan yaamamuuf jecha Awwal Qaasim jechuudhaan beekama. Awwal Qaasim Quxuloo Gargaluu Shonnee Gadaa jedhan maqaa Oromootiin ol deemna akka gubbaadhaatti si galtee gubbaarratti achi fagaatee ammoo musliimiin wayii jira malee si galtee akkasiidha. Ani akkas naan jedhan. Iddoon dhalootaadha ammoo yeroo dhaloota kiyyaatitti yeroo sanii godina Baaleeti. Eegasanii ammoo gara godina Arsii Lixaatti jijjiiramee aanaa Dodolaati. Duraan ammoo aanaan Dodolaadha. Godina yeroo dhaloota kiyyaa sanitti ammoo godina Baaleedha. Aanaa Dodolaadha ture. Ganda magaalaa xiqqoo takka jira. Magaalaan suni Nageellee Meexamaa jedhamti. Siisanii ergasanii ammoo bara 1997 keessa gara godina Arsii Lixaatti jijjiiramee godina Shaashamanneedha jechuudha. Dhaloonni kiyya magaalaa sanitti magaalaa xiqqoodha. Magaalaa baadiyyaa wayiiti. Magaalaa jechuun waan qorqorroon keessa jiruuf jenneen malee yeroo sanitti magaalaallee miti akkas. Ayyee barakallahu fiikum jazakumullahu khairan jenneerra. Ayyee itti aansuun ammoo akkaataan guddina keessanii yeroon jedhu akkamitti barnoota akkami guddattan yaani yeroon jedhu akkuma namoota kaaniidha akkas qotaa akkasumallee loon eegaa akkasi guddatammoo akkuma kaataniin barumsuma akkaatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Isa kana wal qabatee wallahi ani akka namni waa qoqqootu akka namni waa horii eeguu kanallee hin eegne takkaa hojii hojjedhe hin beeku. Haga ammaatittuu waan hojii addunyaa jedhamu kana hin beeku. Maaliif jennaan ummiini rabbiini barakaa seenaa godhuu isaanillee haa tiksuuti nama barumsa barate sii galtee zamana darbii keessaatii fi akkasumallee zamana yaadik yeroo gara jalqabaadhaa kana nama barateedha. Haa baratanii malee garuu qalbiin isaaniidha takka mucaan kiyya kun waa baratee barumsaan bakka takka ga'uu qaba takka ammoo qaraatiidhaan bakka takka ga'uu qaba waan jedhanii dubbataniif jecha daa'imummaa irraa jalqabee lamaanuu na seensan gaafa waggaa torba akkas ga'u. Osoo waggaa torban ga'in durallee akkasumatti manatti akkasumatti aliif baataa kanneen nu barsiisanii manatti qubeellee dubbisuu hin danda'a afaan Oromoo jechuudha. Akkasumallee ammoo aliif baataa kanallee hin beeka arabiffaa jechuudha. Akkasitti gaafa daa'imummaadha osoo waggaa torban ga'in durayyuu wantoota kanneen manumatti na barsiisan akkuma beekan irraa jechuudha. Sababa saniif jecha abiinillee isaan deeggaraniiti ana akka kiyyatti jechuudha. Ilmaan isaanii keessaa aanan ergan qonnaafillee hin baafne hojiidhaafillee hin baafne kalaasaan barumsa sa'aatii gara ganamaadha fakkeenyaaf yoo barumsa deeme gara galgalaadha qaraatiidha yoo qaraatiin galgala taate ganama mana barumsaa faraqaa jechuudha. Akkasumatti baradhaa eegasanii galgala ciisaa ganaman kaa akkasumatti wanna jedhe malee san booda namoo gara darsummaadhaa deeme
wanna hujii mana kee hujii ganda keessaa yookaan hujii qonnaa haa ta'uu kan tikaa haa ta'uutii irratti nan bobbaafne akkas. ما شاء الله تبارك الله. هي بريدة الأستاذ. نما إن شاء الله جا سجنتا كينيا تمرو نو أبصر إن شاء الله وري رجعتني له وري موريتر الله كسبنا نو أبصر حاجة سجنتا كينيا سكنة تمرو جتشو بارك الله فيكم. هي أستاذ أكسم اللي برومسا يوكان برومسا علمي دا أكملتي إيجلتن جافر إيجلتن أكسم اللي استفا برتن أستاذ أول. والله جافر درادا هي دادا غندومتي جرك بالقرآن غندتي كراسني ربي بركة أقولوا في يرو سنتي مشايخني يوكاني وريشي كتادا أك أما كنا من دار أنو سنتاني رب ما فجتشا كراسن تجرا كرشي تكنا مرة برباني كوانيا تنا متكرر برباني يرو في كنني أرسا قدني وقار وقتي القرآن نما كراسن يجولا ربي إسانا قالت يفتو والله جزاء إساني وانتو كوان دبجو دندونين كابو جزاء قد كبن أمة مسلمة برا ربي بركة ساني عقب جوشوني جالدا عندك إني تبيكتي يروسني شيخ حسين فاجرني شيخ حسين محمد أما سمو شيخ آدم فاجرني شيخ آدم كابتو فاجرني أما أجبودن شيخ عبد الله كفر فاجرني دبلتاني شيخ جبر فاجرني أما إنسان هندي ساني تونجرني لبودان جرني بكا غرغد دالي جرني ربي إنسان أقرأ تفتو إنسان تو ganda keenya sanitti tara yerootti jechuudha yeroo takka miti yerootti karaa isaatiin duranii waan tokko osoo fudhannee jechuudha sababa saniif jecha akkasumatti osoo isaan bilaashuma akkanumatti karaasisaniyyuu namni ishee ittiin ergatu baay'inaan gara mana barumsaadhaatti qajeelcha manni barumsaa illee yeroo sanii amma kan kafalchiisan karan hin beeku malee yeroo sanitti akkanumatti qarshiidhaan malee itti barsiisan akkasitti gaafa baruma mana barumsaadhaa seene bara 1997 مربوان برنسا سينساني كراتي له وجمان جل كبي قرآن جيجو أليف دوران كراي له جرادو كراتي له وجمان جل كبي وجمان إيجاسني قرآن نانو وجا لماذا نانو سنيجتين كت تمام تكادا وان تيجي جنا دي بلي متى كسمة تسوون نجدو كتما لما نتفكر تكاسني إيجاسني اللي هجا mana barumsaadhaa kutaa afur seenutti quraanuma qaraatu waan ture ammas hatti arabiffaadhaa kana nu barsiisanii Sheekh Abdallah Qorreedhaa rabbi isaan haa tiksu hatti arabiffaa kanaa fi jechoota arabiffaa garii isaadhaa jechoota arabiffaadhaa garii isaadhaa nu barsiisan fakkeenya waan maqaa fardaa maqaa re'ee maqaa maalee kanneen yeroo saniyyuu osoma quraana qaraanu osoma maal jennu akkasuma nu barsiisan jechuudha gaafa waggaa torba ijoollee waggaa torba saddeetii ta'an akkuma arra barreessu kanatti barreessa. Asumaanuu wanni bakka kanatti ani himuu barbaadu ijoollee ta'aniiti gana guddatu sin barbaachisu waa barachuudhaaf. Daa'imummaadhaan osoo namni nama qabsiisu jiraate sirriitti barreeffama barreessuu danda'ama. Waallee barachuun hin danda'ama jedheeti yaada. Tamaam. Gaafa daa'imummaadhaan akkuma arra guddaa kana ta'e barreessu kanatti barreessa gaafa sanillee barreeffamni kiyya tokkuma. Akkasii bifa saniin akkasitti darsitti seenee siin jechuudhaaf. الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. طيب إيه سفا برتن أجابيها جرتنتي إيه ستفا برتن mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa nageellee meetamaati gaafsan sadarkaa lammaffaa illee injiruuti akka kutaa 8tu jira gaafsanii achi seeneetiin barachaatiin ture quraanallee achumatti qara'een quraanallee qeema keenyatti qara'e manni quraanallee achuma masinni manuma keenya bira jira achuma deemaatu mana achuma qara'e malee fagoon deemne quraanaaf jecha. اوكي سامبودا غرا حديثات يرو سنتن اسفا برت يرون اغو شافي فابرا كسمله شيخ دكتور جيلان فابرت اللي برتن جچو دغين سنرانو غودامه والله جچوم بركم لما اكا لكوسه توبيا بركم لما غرا تمراتي تيچو كوتا افور بردا كوتا افور سيمستر توكوفا كان برديتي يرو سمنا برمساتي تومان جدو sadarkaa jedhan kana illee numa qabaatiin ture erga sani ammoo bara kutaa afuritti achi ce'usan gara quraanaa deebi'uudhaaf qalbiin na yaaddeeti qalbiin kiyya gara quraanaatti narrarraatee jennaani mana barumsaati hin bahe kutaa simisteeratti kutee jechuu yeroo sani erga sani mana barumsaati bahee darsii deemaa jedheeni warraani xiqqaadha
yeroo sana ammoo darsiin kaa duuba darasummaa kana kan deemu namoota gurguddaa deema malee namni xixiqqaan hin deemu. Nama gurguddatu deema malee namni xixiqqaan kun hin deemu. Tamam. Achirraani sheeka tokko jiranii sheeyasiin jedhanii isaantu mucaa kanatti kennaa jedhanii. Anaa fi mucaan tokkollee jira Muhammad jedhanii amma Finfinnee jira. Anaa fi isa fuudhaniitiin ba'an akka godhanii kadhatanii abiin hin kennu jedhanii umminillee hin kennu jedhanii giddiidhaan fuudhaniitiin deeman jechuudha. Yeroo san ijoollee waggaa 11 waggaa 12 naannoo san achirraa fuudhanii nun deemanii Sheek Saafii biraa nu fidanii Sheek Saafii Umar jedhanii nama Shakmaraati isaan Baale magaalaa Hooma jedhamtuu fi jidduu ganda Qaasoo jedhamtu jidduutti barsiisan isaan waggaa takka garanatti barsiisanii achitti kitaaba jalqabe jechuudha. Achitti kitaaba jalqabe Usulus Salaasaa akkasumallee Buluug al-Maraam dabalataan Riyaadus Saalihiin haga tajriidaadhaa achitti qara'ee achi boodaanii zuruufni wannaa kun qariyaa kana yeroo sani ka nafaqaan kunillee akkasii namni hawaasni hubataadha miti. Naannoo ji'a tokko wayiidhaa nafaqaa dhabe waan ta'in beeku yeroo sani hedduu rakkisaadha. Yeroo san keessatti akka ammaa kana birriin argattu waa bitadha jechuu hin dandeessu. Akka ammaa kanatti namni bashannanii jiraachuu hin danda'u. Akira irratti beeleen ofittee jennaan achirraa maatiin fuudhaniiti nutti asaariyaatu jedhanii Sheek Nasruun gaafsan Adaabbaa jedhanii naannoo Adaabbaatti Sheek Nasraddiin Sheek Saafiiti. Sheek isaaniiti Adaabbaa jedhanii Adaabbaatti deebi'an. Achitti isaan bira ture tafsiira jalqabee eegasan illee baamuda jedhanii bakka takkatti galanii isaan achitti wajjin deemee tafsiira takriiban kattamuu jala gahee jiru namni sheeka tokko jiranii isaan bira Sheek Muhammad Hussein Qumbiidha jedhanii isaan tuu biraa qubate isaan wajjin deemee isaan irra tafsiira qaraa turre waan ta'eef jecha Sheek Nasraddiin gaafsan tafsiira gara qixxee kanarraa jalqabanii gad xumuranii jiran gubbaarra gad jalqabeetiin xumuruudhaaf jecha ammoo Sheek Muhammad Hussein irratti jalqabneetiin jirra achiin Sheek Muhammad Hussein wajjin bakka takka qubannee isaan irratti tafsiira xumuree kitaaban illee irra deddeebi'ee san boodaan ammoo gara nahwiitti deemee jechuudha. Finfinnee dhaquun ammoo achirraa fagoodha. Finfinnee dhaquun achi as gara nahwiitti deemee achi boodaan. Nahwii ka itti isiniif ufamoo yaa jamaa isinitti dheerata. بارك الله فيكم غافي ان كبا كسم اللي بقولون اللي غافي يفتن كبني تولي وانغاري دا استاذ اول جزاكم الله خيرا ربي سر رجالته تولي سمبودا اگسن بيبرتن اما ويسجرتن osoo amma biran gahini ma xiqqoo siidhaatti siyaafaa achitti sii guutaa tamam. Achi boodaan ka aadaa xullaaba ilmii keessaa wagguu haga tafsiiraadhaa qaraanii tafsiira kanatu tolfatanii erga jedhaniin booda gara lugaadhaatti namni qajeela. Aadaan yeroo sanitti beekamu ammallee akkasuma. Achitti boodaananii gara diidaadhaa deeme. Gara diidaadhaa deemeetiin nahwii fi sarfii kanneen xiqqoo siira laalaatiin ture Sheek Jeelaan jennaani. Sheek Jeelaan irratti naannoo Sibeedha jechuudha. Naannoo aanaa Roobeeti. Sibee jedhaniini achitti roobee diidaa jechuu kooti. Achitti sarfii fi nahwii lallaallee erga sani ammoo gara Sagureetti deebi'e. Sagure jechuun Sheek Abdul Mannaan Sagure jedhaniini wabbi isaan haa tiksu. Isaan biratti ammoo waan akka balaagaa waan akka mantiqaa akkasumallee ammoo waan akka wannaadhaa kanneen sarfii illee dabalataan alaa kulli haali waan lugaadha wal qabatu waan tokko tokko laalaatiin turree achi boodaanii osoo Sheek Abdul Mannaan bira jirru rabbi isaan haa tiksu ammallee jiranii san boodaan kaaneetiin gara Finfinneedhaa deemnee jechuudha. Gara Finfinneedhaa deemnee yeroo san maahadni duf'aa yookaan ammoo yeroo 8ffaadhaatiif barattoota eebbisee yeroo 8ffaa san keessa ollee waggaa tokko waggaa lama achi keessa turree eegasanii ammoo gara ammas deebi'ee gara Sheek Saafiitti deebi'an. Baadiyyaatti deebi'ee jechuudha. Finfinnee waggaa lama erga tureen booda ammas deebi'ee baadiyyaatti deebi'ee amma waggoo dhufu ammoo baadiyyaarraa dhufe malee Finfinnee irraan dhufne isiniin jechuudhaaf. Akkas.
ايوه ما شاء الله تبارك الله. ايه قافك يا ما تشوتشن دربيني برشوق فامتي برسيسان لي تراني جدني اكم ونسون. والله برمسا برسيسو جتشوني كا برسيسو قد دالي جديتي نكاسي تنفردو هاتو يرو فين الرقارة وناتي ديبي غارة بعداتي ديبي شيك سافي براتي وقود ديبي وان توكو توكو برسيساتين تورين وبعدا وانا كا تفسير هذا بلدنا عقيدة سلفي فرائضة وان توكو توكو يجور وان سلا براتوتا كيستي باين بيكمني حديث اللي وان كتابان توكو توكو برسيساتو من توري كيستو أمو وان halkaa keessatti duraan hin baramne akka baramuuf jecha hedduu waan haga beekurraa waa hedduu yaalaatiin ture akkasitti achi ture jechuudha. Walii galatti waggaa 5 naannoo sanachi ture ka'ee achi boodaan ammoo ani carraa gara biyya alaadhaa kan argadhee biyya Saudii kanatti jechuudha scholarship argadhee jennaan gara na dhufe. Barsiisuullee guddaa barsiisaa guddaallee ta'eetiin hin qubanne haa ta'u garuu namni qubachaa tumaan ture. namni barachaa tumaan ture barattoonni baratan jiru alhamdulillah namoonni fayyadamanillee jiru haguma humnaatiin kaadu hagumnaatiin sheekni guddaan jirani mashaayikni gurguddaan jira achi jalatti ammoo haga dandeenyeen isaanuma qarqaaruudhaaf jecha waan tokko tokko barsiisaa tumaan ture akkasi rabbiin kiyya khairaa godhuuti. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنع بركة جيسو هاي أما إيه سجرتن نموت بري هكا انتنا يدوفي إن شاء الله إيه سجر كان جرتن أم والله أما كان جرو مدينة جراني بكيت بلدو مدينة دا بكيت بلدو مدينة دا مدينة نبي عليه الصلاة والسلام الجامعة الإسلامية التي لا تغيب عنها الشمس يناني نتي يونيفرسيتي مدينة دا كاني أدون رانديني جنان مقالة قدو عاصمة الإسلام مدينة نبي ربي عليه الصلاة والسلام انت براتشو جرا وسوما أكاسب براتشو جرا أتشتو سو براتشو جرو يروسني جامعة أفريقية وكان أمو يونيفرسيتي أفريقيا دا كان جرا مكان سوداني جروتو بيا إثيوبياتي دفانيتي ونا كنن انترانسي كنن إثيوبياتي دفاني كتاب دبستا إيجاسني انترانسي سكورماتانيتي انترانسي يو دبرتيتي نجتش وانا سيرتيفيكيت زيكنا يوكان شهادة زيكنا جامعة سنتوه يرو سنجرا كسي تجرا جرا سني فايدمي يعني سيرتيفيكيت كودا كودا لما دا فرده سيرتيفيكيت كودا كودا لما فرده تي أجبودا نمو غرا يونيفرسيتي تي إرجع جنا يونيفرسيتي كبالي كوتو جراني جنان كأيتين ديمي ديجو كأيتين ديمي أما يونيفرسيتي مدينة دا كيستي براتشو جرا الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. أنا دولة يمتنيو يا سلام ربي سنا بركة جيسو وانا زنقافة شوكي درستنيو نادي بستني ما شاء الله تبارك الله وانقاري دا مال برشا جرتن يونيفرسيتي مدينة أما مال برشا جرتن سرقا كاميرا جرتن مال برشا جرتن سرقا كاميرا جرتن والله sadarkaan amma jiru yuunivarsiitii Madiinaa taga silaadha sagantaa baakalaariyosaati yookaan ammoo sagantaa digrii dura jalqabaa jedhaniin kana digrii jalqabaalee jedhanii baakalaariyosallee jedhaniin dubbatanii maqaa lama waamanii isaa walii galatti haga silaadha digrii jalqabaa irratti jira inshaallah bara kana keessa ni eebbifama yoo rabbi jedhee waggaa 4ffaarra jira amma yuunivarsiitii Madiinaatti kan baratu ammoo shari'aadha yookaan islaamic law ka jedhaniin seera islaamaadha jechuudha. سير إسلامه كيس وانتو تيدو جرا غرا قضاء نجرا يوكاني وناني جرا في الدبيتي وان جدا مكانا وان في الدبيتي تي والقبطو وان ايكونومي إسلاماتي تكتك والقبطو وانتو تيدو دا كيس براتما ولغانا تيسا لما فارامو دبلوما انتو كولي جرا دبلوماني تكنيك إدوكيشنا كجرا يوكانا مو وانا دا مال جرا وان تكنيك educationati wal qabatu barsiisa wanna teknika barsiisummaadha jechuun isaan ammoo diploomaadha al-idaada tarbawi jennaan afaan arabifaati yookaan diplom al-idaada tarbawi jedhaniini barsiisummaadhaaf jecha qophii jechuudha isaan ammoo diploomaa baradhaa kanneen lamaaniin jechuudha walii galatti ala kulli haalin kanneen lamaaniin amma tokko garanaan digrii tokko faara garanaan diploomaa waan kanaati isa kanneen barachuu jira ammaaf أنا مو إن شاء الله فدرة ربنا وفقوا وربنا وفقنا تمتي يا رب.
ربي نسنا وفق ما شاء الله تبارك الله. سمان لقي سنة جرتن كوري سعودي عربية جرتن أبابو كبتني أستاذ ولين سمعتوا ده كوبا إن شاء الله بركنا بفهمني بملكي بجمعتوا إن شاء الله سنيفتا بإذن الله ربي سنيها تاسسو ربي تسناجو وكان دقري كفامتي ماستر سيدان ربي نسناجو كوبي إن شاء الله أنا اللي كلي ولي ما تاي إن شاء الله إنما وان بافتي نبافتي مريم أدوان اللي تسناجو إن شاء الله أنا تسيبير أدوفاسي رافقو متي أبشر بارك الله فيكم. هاي وقامي كجرتن الرأي بستي مدينة وقامي كجرتن. أما وقع فرفا كيس جرا وقع فرفا كيس جرا وقع كنا أما إني بفهم سكنا إرجسني أمو ماستر سجرا تبغى أنا كسمة تتفوقني ربي نوافقك ربي نوافق إن شاء الله. وقع فرفا يا سلام ما شاء الله. هاي قدو أنا كسكس يجامع ديمنا تولي gama kanaan isin gama shari'aa barumsa islaamummaa barachaa akkasumallee aga dandeessanillee barsiisaa dabalataan ammoo macaafallee dubbistuu jedhan dhugaadha dubbichi. Wallahi amma xiqqoo seedhaan lallaafe amma haqiqatti akkasii kitaaba dubbisee gadi buusa jechuun kitaaba akka malee dubbisee jechuun sirriidhaallee miti haa ta'u garuu duraan akka malee dubbise ture. Uumama kiyyarratti akka danda'ame tokko waan itti mudadhe tokko in waan sani in godha jedhee yoo itti mudadhe yoo sammuun kiyyatti amane numa godha ture. Kitaaba amma akka malee dubbise yoo jedhan xiqqoo siidhaa hanqina qabaachuun kiyya ni mala. Haa ta'u garuu ammoo duraan ni dubbisa ture. Tamaam duraan kitaaba akka malee dubbisa ture. Hatta jawwaala amma isin qabattanii deemtan kana hin qabaddu ture. Biyya Suudii kana dhufeetiin qabadde malee biyyatti bituullee dadhabeetii miti. Bituullee dadhabeetii miti. Laakiin beeka mubaala gurguddaa kanan barbaadu. Sababni isaa yeroo isaa namarraa guba waan ta'eef sa'aatiin namarraa gubu san kitaaba wajjin dabarsuudhaaf bakka mubaala gurguddaa kanaan bitu kompiitara bitadhee kompiitara qabaa kompiitara san keessatti kitaaba fe'adhee kitaaba laalaatiin ture. Kitaaba saniin hedduu na fayyadame yeroo sanitti keessattuu jawwaala amma mubaala gurguddaa kana dhabuudhaan jechuun hedduu na fayyade alhamdulillah rabbil aalamiin. Yeroo sanitti akka hatta barsiisonni barattoonni hundi isaanii yookaan darsoonni yeroo san wajjin barachaatiin ture hedduun isaanii mubaala gurguddaa ni qaban. Ani immoo hin qabu. Jawwaala xiqqoo takka nookiyaa xiqqoo takka argitee tamaasiyaan dalagne san fayyaaletti san ka bilbila qofaa namaa bilbiltu kan maaliin qabne meeseejii barreessiin qabne maaliin qabne isiisan qofa qabadha. Isiisanii wajjin jiraachaatiin ture yeroo takka qofaa akka ijoollummaa tokko na goggodeeti Finfinnee jira gaafsan gaafa maada jirru naabitan malee jedhee maatii rakkisee naabitan mubaala guddaa tokko jechuun rakkiseetumaan naabitanii ijoollummaa luuf keessaa qaba yeroo sanii. Osoo ji'a tokko yoo hin qabatin na jala hatanii mafumaa kiyyaa kennee leera Finfinnee kanatti. Attuun natti dhufteetiin naa kenni jennaan ittuma kennee biraa deeme magganaa nyaa kanatti jechuudha. Akkasitti ofirraa sadaqadhee deeme achumaan badii jedhee lammateetti hin deebine. Karuma nagaatti kennitanii? Wallahi nagumatti kenne. La akkaataan ta'e beektee wannaa tokkotu hattuudha beektee natti dhufe. Peestaala qabatee deema. Afaan Oromoo dubbataa natti dhufe harkuma irra wannaa jedhe bagirra rakkadhee Oromoodhaan kun akkanatti biyya kana keessa afaan Amaariffaallee hin beeku. Rakkadheetii akkanatti rakkadhee akkanatti ta'e naan jedhee uzrii kana natti gad laal rakkoo kana guutuu natti tuulee beektee. Ani Oromoodha beeka Oromoon mee osoo xiqqoo si aanatu afaan Amaariffaarra beekaate mee osoo an jiru rakkataa jedheeti. Osoo an jiru rakkataa jedhee rakkoo isaa furuudhaaf jecha itti siige beektee wajjin haasofnee beeka si qarqaara jedheeni xiqqoo si yoo jedhu hiriyyaan isaadha garas dhaabataa lakka. Sunillee dhufee akkanatti nu qarqaari jedhan tole isin qarqaara jedhe waan danda'u. Samboodaanii hattuun raawwaa eegdaniif isinitti muudhaaf malee waan biraatiin miti. Samboodaan harka walirra kaa'annee deemuu jalqabne. Gurbaan kalammaffaa kanaatu waan akka hashiishii waan jedhamu kana afuufanatti fakkaate. Inni ajaa waan biraati. Hafuurri sun na seenee jennaan khalaasanii jara wajjin hiriyyaa taane beekaa. Bashannanaa wajjin deemna beek. Harka walirra kaa'annee deemna. Fira qaata taane. Fira taane waan tokko beekaa fira taane jara wajjin walii gallee tumaan amma isin gargaara jedhee Oromummaan jirti ashiishiin asiin jirti
achi booda ani osuma deemnu laal achi siiqneeti booda mee waan qabdu harkaas kennaan jettee naan itti kennu waan hunda isaa birriyyuu nan bibanne qarshiillee guutuu mobaayila itti kennee buukii qofa naan bise buukii itti kennee jennaan buukii akkaawuntii baankiidha jechuudha. Egaa sani baankii naa deebisteeti hayyadee miti kun bakka san dhaqimee asii eegna naan jedhanii achi dhaqee achi wagguu dhaqu wanni sun hin jirtu sanboota wagguu as deebu jarri hin jirtu jarri dhukattee dhadhaalti na fakkaata. Wassalaamu alaikum anillee golfeetu waan ofirraa kute akkasitti kennee galisiin jechuudhaaf gaafsan. عجيب والله قد ما نمود انه كاستني ما شاء الله تبارك الله وندافو وان دربرا هندو اسن اللي وا برتني يجن يرتن نتلي وا ربرنا ترا في غاز مانجرا كينا نمو ما ارجل اسن متني في انتنا انجدنا بوفتيونا متي مرتين ما يدجرني اسمانو في جنو اكا غوتني في استاذ سنيكاسني بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا جتا اكمت دبسو ايغلتن توكو جتني غافا مشافه دبسو ايغلتن اكمت ايغلتن اوكي مشافه مجرو كان نانجه چوكيتي سا مشافه كريستانا چوكيتي سكن كافرا كان اوكي والله غافا كان بيكتي أنا في رياك يتوقع جرا مزين محمد جناني كيرو تكتكر بتوقع بيكتني من الإسلام كجرا توقع وناني سارا إذا ساني وجيني دور ما ويتحل كاكس جرو سوتشين كمنا يرو محل كاكس جرو كيسدو لا الأسماء بايم فقاتنا شيء أكنمتي سوتشي كمنا أكنمتي يجونا وان عالما كنا وان عالم نكيس جرو كنا نردفنا كتابان غرغرا ندوبفنا وان نمني يادو كان وما ممكن تنسير وان جرم كان لين دوبفنا وانت كوني لين كيس جرا دبلتاني برسني ياددا براني وان كان دوبسو جركبو سجلين انا برا يا جماعه مو سام برا ورير قصيرة جرتان سجلين كده بيابدي نعم دي بتاني جرتان نعم أي تولي أي تولي نما تنرات بالبلد يفهمها يروسن بيكتي godina keenyarratti godina shaashamanneedha jechuudha. Godina Arsii lixaarratti wanna guddatu godhamaatiin ture. Xiyyeeffannaa guddatu itti godhamaatiin ture karaa peenteetiin jechuudha. Iyyuu cufaallee fuudhanii achi galchanii iyyuu cufaadhaa dhufeetiin shaashamannee qubatee ture. Dabalataan ammas ammoo peenteen akkuma jirtuun humna ofii fudhattee jechuudha. Humna ofii fudhattee kun suuqii achi banachuudhaan kun ammoo charchii banachuudhaan wanni isaan hin goone hin jiru. Yeroo san keessatti namoota tokko jechuudha ka gurbaa amma fakkeenyaa fi gaafa duraadha dhufee haasa'e tokko ka wanna abdoo walitti dhiyaannaa jedhu kamaal ka jedhu san fayyadattanii ijoolleen biraallee jiranii qarshiidhaan sobaniitiin godina san akka malee sochoosaa turan gurbaa abdoo jedhan kunillee rabbashaatiin ture. Gurbaan abdoo jedhan kunillee godina san godina shaashamanneeti godina Arsii lixaati. Sababa saniif akka malee waan guddatu godinicharra deemaatiin ture. Baasii guddaan baajanni akka Itoophiyaatti yeroo san godina Arsii lixaarratti godhaa jedhaniiti akka malee wanna gochaatiin turan. Murtaddiin hundi isaa walga'iitii shaashamannee irratti hojjechaatiin ture jechuudha. Tamaam yeroo san keessa neetworkiin kiyya sirrii jiraami? Sirrii jira. Okay. Yeroo san keessa waan kana afoo dhaabbachuu qabaa waan jedhu kanatu sammuu keessa na dhufee jennaani kitaaba jalqabaadhaa peentumarraa fudhadhe lammaffaadhamu kitaaba ofii kiyyaa bitee kakkumoofaaf kakkuu haaraa kana samboodan kakkuu haaraa kana jalqabarraa kaasee akka xumuraatti ofii kiyyaa dubbisuu qabaa jedhe namni silaa fakkeenyaaf amma barreeffama Ahmad Diidaat fa'aa Kamaal Hussein fa'aa namoota garagaraadhaa wantoota namni barreessanii waan akkasii hordofaa garuu anammoo karaa sammuutti nan fudhatamu aadatan sammuutti wanti akkasii nan fudhatamu nama irratti hirkadhee deemu jechuudha. Waan ofii kiyyaa hojjedhetu irra dasna jedha. Sababa saniif jecha mee macaafuma jaraadhaa kana
fuudheetiin dubbisuu qaba jedhee itti gattaa'ee dubbise. Laakiin ammoo bakka kanatti namni hundi isaa kitaaba jaraadhaa fuudhee dubbisuu qaba jedhee ittiin hin amanu asumaanuu jechuudha. Maaliif jennaan namni dura shari'aa keessatti bilchinna qabaachuu barbaachisa. Sirriitti waa beekuu barbaachisa. Sirriitti waa beekuu barbaachisa kitaaba jaraa dubbisuudhaaf. Namni ammoo sirriitti beekumsa guddaa irraa hin qabaanne kitaaba isaanii dubbisuun hedduu waan gaariidhaa miti. Waliigalatti gaafsan isaan afoo dhaabbachuudhaaf jecha kitaaba bitee eegasanii dubbisee yeroo dubbisu san ammoo yaadannoo keessatti galchaatiin deemee san boodaan ammoo waan macaafa isaanii keessatti dubbatame kana tokko tokkoon qabachaa deemee san boodaan ammoo risaalaa wayiillee barreesseetiin ergaa wayiidhaa barreessee tullaaba keessatti facaasaatiin ture haga humna kiyyaatiin jechuudha. San boodaanii tullaaba gariillee waan kanarratti leenjisaatiin ture akkasumatti jalqabee jechuu waliigalatti. Kitaaba isaanii kana takriban amma waggaa 10 duran ta'a. Waggaa 10 duran ta'a. Akkasitti kitaaba isaanii kana waggaa 8 duran ta'a. Waggaa 10 illee ga'uu baatu 8 dura naannoo 9-10 naannoo san ta'a. Akkasitti jalqabee jechuu kiyya. Akkas. Ya salaam, ya salaam, masha Allah. Waan gaariidha. Galatooma waan muuxannoo qabdanirra nu qoddanii fi itti aanuudhaan ammoo ustaazawwan tiktokii akkamitti jalqaban? Wallahi ani gaafa tiktoka jalqabu ani facebook illee hin fayyadamu. Miidiyaa wantoota jedhamu kana hin fayyadamu. Tamaam. TikTok illee hin beeku. Laakiin biyyatti ammoo alhamdulillah da'waa haga tokko irratti bobbaatiin ture. Yeroo jalqabaatiif rihlaa da'wiyyaa jechuudha. Ka shi'alii jimmaafaati gara Keeniyaatiin godhaniin alatti tullaabaarraa rihlaa da'wiyyaa yookaan ammoo wannaa jechuudha sochii da'waadha. Tullaaba keessatti kakaasnee Haji Zubeer wajjin gara Booranaadhaa buuneetiin turre. Yeroo san yeroo Booranni Sumaalee wajji wal lolu, garri wajji wal lolu. Yeroo sanitti kaaneetiin gara Booranaa buunee warri Booranaadhaan beekanii hojii alhamdulillah hojii haga danda'ame tokko bu'uura guddaa ta'u achitti lafa buufnee biraa deemne haga ammaadha alhamdulillah wanni sun hojjechuma jira jechuudha. San boodaan ammoo gara Gujii kanallee deeme Gujii lixaa keessatti naannawee Gujii lixaa keessatti garuu akka Boorana keessa nu mijjeessan nuuf hin mijoofne. Sababni isaa godina Gujii keessatti qoosii akka godina Booranaa keessatti nu wajjin socho'e sochiin hin jirtu. Sochiin guddaan hin jirtu sababa saniif jecha samaraan isa baay'ee mul'achuu dhabullee haa ta'u garuu haga dandeenyuun haga humnaatiin hojjechaatiin ture. Arsii keessatti ammoo ni hojjenna jedhee osuma yaadutti jiru eegasanii gara kana dhufee san boodaan naannoo waggaa tokko erga tureen booda biyya kana keessa TikTok kanan fayyadamulleedha. Jawwaala tokko gurguree jawwaali tokko na jala tabalashee jennaan jawwaala lammaffaadhaa yookaan mobaayila lammaffaadhaa wayiidhaa bitadhe beekte. Oguu bitadhu Samsingiidhaa TikTok wanni jedhamu kun irra jira. Anammoo TikTokiin kuni ganda fasaadaati jechuudha gaheetiin jira. Ganda fasaadaa kana maalirraa godhadhaa jedheetiin ofirraa haqi gaafa dura. Sigalteen haqi keessaa guutumatti jechuudha. Ganda badiidhaa kana ganda namni itti caffaru jedhaniiti maal godhadha jedhee keessa haqee guutumatti. Erga sani ammoo namni kuno nama Facebook irratti yookaan namni nama dubbatuun argaa namni shaadaa qabate TikTok irratti hogguu jedhan kana dhagayeetiin sila wanni kun mee dura akkanuma murteessuudhaan dura mee dhaqee ilaaluu jedheetiin wannaa bane akkaawuntii banadde akkaawuntii mamma jiru kana jechuudha. Akkaawuntii mamma jiru kana banee irra seene TikTok irra. Akkuma seeneeni mucayyoo takka beektan isaa maqaan isii amman baddeessirra. Mucayyoo kiristaana takka jira. Amman baddeessirra amman yaadadhu maqaa isiidha. Teesseetiin haasoftiisii waan islaamummaa kana. Anammoo akkuma kun ijoolleen haarawaa dhufte kun islaamummaadhaaf jecha gubatiinsa jiraa mitiiree ol bahanii daddafanii aaraniitu ol bahanii. Ogguu mucayyoon harkiftee jennaan ani waan diimaa kan argee jennaan diimaan kun isuma ta'uun oolu jedhee irra gattuuqee ol bahe. Diimaa kana sigalte diimaa kana qeebaleetumaan irra gad bahe. Naaf erganii jennaan diimaa waynatti mul'ate diimaa kana ta'uun oolu jedhee gattuuqee ol bahe. Akkuma ol bahe mucayyoon waa si gaafadha islaamummaadha naan jedhe. Eeyyee gaafadhu jedhee. Na gaafatte. Na gaafattee nan hin deebiseef. Ogguu an deebisu muyattiin humna siitti ol ta'e amma argitee jennaan sheer itti gootee ani hin beeku ka yeroo isa waan TikTokaadhaan beeku.
فرحان فات وسر جرا فرحان اللي ولين بيكونوا علي فات نم تكون ولين بيكون نم تكون بيكون وان بيتو جد مالي أن تيك توك أردت نم تكون ولين بيكون ميديا اللي فايدة بيكون أنت من النبي كل ينجرو سمبودان مجايون قافتهم نسيت قلت إيه جنان أبابا أنت لجد أنت كيا رتنت فكرت أماري فندو بلتك أماري فلة قدام بيكو هتوه تجابسيتو ما ناسا ولا تجابسيتو ما ناسا أبابا أنت لجد متكافي كالب غربا جدًا سنفا بيتنيمي غربا وأرب سوسن أشي جرى يا مني تنجر دفت واسي غافنا جدًا أيه غافنا جدًا سلام الله غافتنين دي بسيف أما اللي غافتنين دي بسيف أنا مو مسكينة كغافسني ما جاف جرالي ولا ليتي متي ما جاف جرالي ولا لي متي أنا إسلام مرة نقول ما هو نجى شجرة إجولين نفته إجولين أفان رومو كن نفته أما وقو أني اللي أماري فجأة إم بيكان كورمي فاكا إرد الدو أماري فانا بجأة سكون رومو وجرالي دي بكاتا أكم دتو دفني جارا كنا برامي تقول تبكوي سيفين ناجر أوكي سمبوداني jarri sun katarona kabatteti guyya birasi ti debira ko pofne nanjeti tole ko pa ko tare guyya jarri ti kabatti sanatti debi daga ammas guyya kana ali muhammadiyya da ali muhammad fatiru fanina jarati barresa boda shirnati godani jannanani bakawon nara dake mana farhan argi mana farhan argeti achi jalatti be ka commenti ma barresa male an wanta kale dubbadu sambodani ijolen te ko na barteti أولين سينسا جدًا أولين كنا مكان يتلاته ده فرحنا سينسا جنان سمبودانا ده تقصي كسمة البراد بني سمبوداني جولين براد لجرتي جولين أولين سينسا يجوا يركب ده منا مسجاني فام بيكتني مسجاني فا وبي فا جولين كريستانا قاف سنجورا مسلم ما كبتني جراني منا جراتي أول سينسا جراني يو تكيشوا ما كريستاني جرات أول سينسا ol sena namo na ergachu male mali bakka na ergatanum be kol sere dubbachu male sambodani akkasitti gafa jara wal hudu jal kamnu achumani jollen na baratteti farhani le wal baranne namota birati le wal baranne suta nakasmat wal barademne gaf sanam to kombe ko ani namota amma jiran kana abu mazil lembe media wani nordumne farhani lembe ولا أب نمتك نمام أوليكاد أوفا مكان قوتو ساتم بيكو نمتكم بيكو نموتا ونجا أكاس نمتكو يوم بيكو أكاسي تبودا الحمد لله نموتا وندانو والبرني جيجور أكاسي يا سلام ما شاء الله يا ست يا أبو جايبة هاي قالت ما جزاكم الله خيرا سنين جنة تيك توكي رفوكي سنيف اتقام الدمو انقدتو سنقام جسامو سن أرسا مالتو سن أرسا يو سن أرسا يو سنقام جسي ومالتو سنقام جسي والله تيك توك رفوكي يافي غراتو كوني كسارا دا غراتو كونا مفايدة دا غراتو كوني غري إني كسارا داني دا ساتيك يا كمالين الرنيات كيستو برا أولا سن برا جلقا باتيف برا تانو برا لمان نانو لما ترياتو ساتيك يا كمال ساتي وادوب بسوفي ساتي مال جلو كرو برمسا كيسا تنكو في سيدامتي الحمد لله برمسا دامتي لكن ساتي سلا وادوب بسن ساتي وبررسن ساتي مال جلان ساتي أكسيرا هدونا الرافوراتي سوا سنبجي چكرا كنان كسارا ساتي قدونا مرافورات مالي بجانا كام بسنجر تنكنا دامتي غافا سن أكا أبدينا مساتي هدورة تاو كان إني أمو ساتي ندوبتنا موتدو كامتي سا نتامو غاف سن ساتي شن ساتي جا فرحاني وجين أبو معاذ فا نموني برادلين ساتي شن ساتي جا أسمتي كفارا كان وجين متاركو ساتاتين أول ويا قوتو وان كان سرسو لحقا توكو وانا قداتين توري ساتي سنيفيتي كوسيدا كساران غير سنيدا جرتي لكن ساتين سور ربي رتي ريقامتي ربين كي ينوفا الريب وانا قداني سساني عمري تينا تافتي كيستي وان سنبكن وبوسي بركاها قول قبا كان نمو والله تيغمدا فتحي قدارة سيقالتي تيك توكين رفون بنا قدارة إسلام من صدركا بياتي أكا بيكمو صدركا كيستو أرومو جدودتي صدركا انتين سوچوتو كان قولي تيك توكين انتين متاني سيدا أكا سوچوتو كان قولي بين وانا كان أسباسي إفباسي تنمتا كان وانا قولي
kiristaanummaan keessattuu ifa baatee akka mul'atu kan godhe tiiktookiin. Osoo tiiktokiin hin jirreeti baay'ee ulfaata isin galte. Dargaggeessi hundi namni hundi asirra waan jiruuf jecha hawaasni baay'een isaadha beektee islaamummaan asirratti himamu jecha asirratti dubbatamu kun gandaa gandatti manaa manatti gala. Wanni waan guddaadha faayidaa gara kanaatiin jechuudha. Garuu kaayyoon kiyya gaafsanii tiiktokarraa turuyyuu baadhee waa ijaarreetiin deemuu qabnaa waan jedhetti amanuuf jecha gara waa ijaaruutti achi wal dhiibaatumaan dhufnee alhamdulillah rabbil aalamiin har'a kana gareen shaadaa wanni jedhu kun ijaaramee namni wal qabatee akkasitti najaahni argamee namoota hedduutti namoota kumaataman lakkaa'amutu islaamummaa qabatee kaasitti qabatee caala ammoo ka biyyatti dhageeffateetiin wal qabsiisu turre caala. Kan wal gorsee jechuudha. Namni asii tiksii qabatee namni asii da'awaa qabatee as deebii asii qabatee dhaqeetiin bakka jirutti wal gorsee erga san islaamummaa qabatu wanni kun waan xiqqaadhaa miti. Anaaf jechuu kooti. Anaaf waan xiqqaadhaa miti. Kun qofti jiru duniyaa irratti osoo dalagaan haganaa qofti rabbi biratti osoo nama herreegame waan xiqqaadhaa miti. Tamaam asirratti kan dhufeetiin qabatu waan xiqqaadha. Kuma shan kuma jaha ta'uu danda'a. Laakiin kan uf biratti walitti da'awaa godhu. Kan mana manatti da'awaa walitti godhu. Kan bakka galutti wajjitti wanna jedhu kan wanna jedhu kuni waan xiqqaadhaa miti kun anaaf waan guddaadha. Gama kanaan gammachuudha. Gama kanaan xiqqoo si dhagaddaa jiraatu malee inshaallah ta'ala sun bakka buutii yoo rabbi jedhee waliigalatti ni gammadaa siin jechuudha. Rabbiin kiyya dalagaa teenya guutuu ta'isaadhaan waa taasisu. Ta ikhlaasaadhaan rabbiin haa godhuuti. آمين آمين آمين. والله عندك يا فكسي. بارك الله فيكم. مي مدنو كيسان كان اندجني. كم بياتي في كم بيا أربالي مدنو اندجني كي يروحون يادتا. والله مدنو كنا مدنو قد دلين كواني غارو مدنو باي جرا. Ata ugaru amu mudannoo akkasitti in qabadda jedheetiin baay'ee hin qabaddu. Tokko ta'an basinitti mesanii iyyuu ta'an naasanii namni irraa baratu tokko ammoo kan hin daganne kan yeroo hunda sammuu keessa na deemu isii lama gammaadha isinii galtee sunis uumama daawaa wal qabatu yeroo Sheekh Muhammad Hussein kun bidhaa bira jirru nafaqaa waan jedhamutu jira miti isaa namarra galanii intala takka jira intalli suni kiristaanummaa irraa gara islaamummaa dhuftee nama islaamummaatti heerumtee jirti. Anammoo isitu na horata, isitu na fakana fudhate, ani xiqqaadha gaasa. Naannoo waggaa kudha sadii kudha afur naannoo san ta'a jechuudha. Muhammad Awwal jetteeti na yaamtanillee Muhammad Awwal maqaan kee hundeen isaadha. Awwal jechuun hin gabaabsame malee. Isiin xiqqoosi salaata irratti laaftuudha. Salaata irratti laaftuudha. Khalaas ani darasaati tokko dhaa miti darasaati tokkoon kun inni owwaa miti isaa inni owweeyanii owwaadha isinii galtee reefuyyuu qaree waan ta'eef jecha murtii kana ol fuudheetumaan akkuma qaree sanitti namarratti gadi buusa dhaadu. Intala tana ati kaafiraa jedhan bira taa'etumaan ati kaafiraa qabri muslimaattiin awwaalamtu salaatin isinii jedha isimaan kaafira jedhaan sila namni qat godhee wayii mataa keessa kan nama rukutaasa ati kaafira jedhaan. Abbaa warraatii fi haadha warraa bira taa'ee nikeeni keessanuyyuu hin jiru jedhaan. Nikeeni keessanuyyuu hin jiru isin lamaanuyyuu. Atiin salaataa isin hin salaattu nikeeni keessan hin jiru. Amma silaa osoo yeroo sanna kabalaniyyuu akka godhadhaman godhadhaan. Akka godhadhala ijoollummaa dhaban. Isin naan loltii abbaa warraa dhiisi mucaan xiqqaadha mucaan daa'imaatti dhiiseedhaan inni. Isin amma bakka gubatti waan taatu dhabde. Maaliif jennaan? Daa'imni keessanuyyuu bira taa'ee ani ijoolleen teessan tun iyyuu abbaa isin waamamuu qabdi malee abbaa waamamuu qabdi jedhaan. Mee hojjechaa gara gahu amma ijoollummaa malee sila. Mudannoon akka ammaa sammuu keessan hin banne wanni akka ammaa yaadatu isa kana guddaan jechuudha. Bira taa'eeti daa'imman tunniin ta'anteetii miti jedhaan abbaadhaan ta'isiiti malee eegasin hin salaanne. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما رأى وانا كان جسمي كانت نقول تسيقلتي وان كان يا دلو سلا مرتي كانت نمتي قد إنكنا تمام سلا مرتي كانت نمتي قد إنكنا لكن يجولون مالي لنا تجرتي يجول لي ده وما يجون أكو مكان إتي نمرتي قد بوسا مالي قرنا لالو قرس لالو كان بيب أجتي انتلنو wanna jetti beka isinu nyaata na dowwatti beekte nyaata nan kennitu
akkasitti sawwajjeen waan ammoo deebi'ee siin akkasi nyaata na dhoowwatte sani nyaata na dhoowwatte jedhee itti haara ina baara. Sirriin turre ana osoo yeroo san osoo na dhoofte iyyuu haqa godhatti haqiiqatan achi as yoo yaadadhu jechuudha. Yoo namni da'waa godhaniyyuu suuta usluuba gaariidhaan. Namatti akkuma qaraateen fiddee nama tokkicha irratti fardi irratti gadi buusuu hin qabdu. Intalli sun hojii qabaachuu ani gaafsan dubartiin hayidii qabdiif hin qabdu iyyuu hin beeku adda. Tamaam waan tokko waan beeku hin qabu kanarraa. Dubartiin dhiigni aadaa itti dhufamoo hin dhufu iyyuu addaan hin beeku. Ka kanan beekne osoo isin salaata tokko dhiiftee iyyuu beekaa murtii guddaa kana fuudhee ragabbuusa. Yeroo san nyaata na dhoowwachuu miti. Osoo na rukuttee iyyuu osoo na kabaltee iyyuu haqa godhatti jechuudha. Akkanatti murtii guddaa kana namarra gadi hin kaa'u. Akkasitti booda isin nyaata na dhoowwatti namiiti maal jetti achi boodaani anilleeni achumatti bira ture akkasumatti garuu haqiiqa dubbachuuf isin na jaalatte ani ijoollee xixiqqaadha waan ta'eef jecha qorumsa irratti yaada godhadheetiin baradha. Namni naannoo dhaguutu na jaalata. Isin ammoo sabni isin taatu waan biraatiif sababa kanaaf qofa. Sababa ani isii kabarsiisu kanaaf qofa. Wanni asiin kaaseef tana achumaanuu murtii darasummaan xixiqqoon kun akka malee ilmiin xixiqqoon akka malee nama goggooti jechuudhaaf jedhe ol nama utaalchifti. Ol nama utaalchifti. Si gartee jumlaadhaan nama ragad kaa'uun kun hin taatu jechuudhaafi walii galatti isiisan amma akka malee yaadadhu jechuudha. Akka malee yaadadhu isiisanii mudannooni takka isiisanii sanboodhaanii biraa deeme rabbiin isaanaa tiksu akka hundattuu achi asamma yoo tan ilmaan isaaniitu dargaggeeyyiidha. Isin illee yoo tan nama guddaa taateetiin jirti ture amma zamana waggaa 10 wayin dura beeki. Akkasi. Tuun ammoo mudannoon lammaffaadha ammas kan yaadadhu. Yeroo jalqaba daawaa gochuu masiidatti daawaa gochuudhaaf jalqabanii ol kaaniitiin yaalanii si galtee nama afur dubbachuudhaaf. Tamaam ol kaaniitiin nama afur dubbachuudhaaf ati difreetii godhachuudhaaf jecha nama afur kaatee guyyaa jummaadha guyyaa akkasiidha nama afur kaateetiin dubbatta. Gaafa nama afur kaatee dubbattu yeroo jalqabaatillee miti laakiin yeroo jalqabaatillee miti laakiin yeroo ma jalqaba darasummaa uffaasan. Ol ka'eetiin yeroo ahbaashni akka malee oowwitee jirtu sana. Da'waa keessatti akka tasaati jechuun mooyii tokko gurtee jennaan kun ilaalcha biraa qabaa siin jedhan. Kun shororkeessa mankaraaressaa maal jedha yeroo sani. Mankaraaressaa shororkeessaa waan jedhamu santu jira. Isiisanii guyyaa tokko guyyaa jum'aadhaa ol ka'ee jum'aa booda da'waa godhee wannaa jedheeni isin jabaadhaa jedheen ummataan si galtee keessattuu dargaggeessi illee numa jira maanguddoonni faati warri achi dhiyaattan warri duudhatti dhiyaattan jabaadhaa jedhee. Waggoo akkas jedheetiin geessu alaan negeessine maanguddoonni lamaa tokko jiranii maanguddoota lamaa santu jiranii maanguddoota lamaa fitti namaaf kaatee lafa kaata jarri. Eewa abdii jirta? Eewa naam jirtu. Fitti namaaf kaatee lafa kaata jarri illeen irraa shororkeessaan kun maanguddoonni du'uu kaataniirtan nuun jedhaa jedhan. Maanguddoonni du'uu kaataniirtan nuun jedhaa du'a keenya isatu harkaa qabaa. Isatu nu ajjeesa moo jedhan. Booda balaan kun mucaan daa'imaatti dhiisaa. Kun narraa galata mucaan daa'imaatti dhiisaa seeratti dhiyeessinu malee. Seeratti na dhiyeessuudhaaf seeratti dhiyeessinu malee jedhan. Maal? Hinduutan nuun jedhe maanguddoonni du'atti dhiyaataniirtan nuun jedhe. Shororkeessa mankaraaressaa jedhan yeroo sanii. Shororkeessa mankaraaressaa jedhaniini. Yeroo sanii akkasitti gaafsan ama wanni yeroo hundan daganne siitanni lamaanii tuun akkasiidha. Kaasiidha ammoo maal jedheetiin dubbadhare kaasiidha wanni guddaa yaadadhu hin jiru. Kaasiidha akka tasaadha yeroo biraa yoo yaadadhe malee amma hin yaadadhu waan akka malee. Tan daganne tabiyyaadha yeroo xiqqeenyaadha kan yaadadhu isa kana guddoon jechuudha. Tuun talaba ilmii keessatti qunnaman ammoo rakkoon garagara nama qunnamtu suni rakkoodhaa miti. San waan himullee barbaachisuudha miti.
أيه بارك الله فيكم مدنوني كل مانجا لا يتم كم براك بعدني يونوني بنا كوني سنير راجو فيرا والله والله يتم بقوم ما يكيد فشون جراده من سلاني سلا وما ترى بشو دولو نتوكل شايف والله بارك الله فيكم أيه waan gaariidha ustaaz awwal otoo darasaan taane otoo beekumsa ilmii hin baranne taani otoo illee baay'isuun hin taatu haa ta'u garuu takkitti kan isin magaafadha sila maal taatu turtan jechuun maal feetu sila maal inni kun waan guddaadha waan rabbiin jaalatulleedha otoo kanan taane maal taatu turtan maal irratti muuxannoo kan dandeettii qabdan والله يعني دائما ما كي رجال كبير والربين كيستنا أمي يعني وجوجو فما ما فزونتاني نمنا نولين بيكا أمبس ماتين اللين بيكا ني ربين غافما نوم جاللا من برمسات تللا فان توري بريچه تو مرچاتين توري صدركالي كباتو من توري برسيسوني غافسني بركي جدنيني اسين كريستانا مچاسي وجني ريا رغاسني دفته كدچا تورته ماتي مجان كون دكتور تا انجينير تا مالي تا مجاكن ادرا كيسن باسنا امم بوفته كدچاتين توري وان سينا كسي كدتو فان بيكو غافسنا انا مونت نغام نغافسني namni naannoodhaan beeka ani qalbii kiyyarratti doktora jedhan kanallee doktora amma nama baqaqsee yaalu kanallee dabalataanii injineera jedhan sadarkaa borumsaatiin jechuudha sadarkaa barnootaatiin waa qabadheetiin wanna jechuu kana wanna keessan qabu rabbiin na keessan keenya gaafuma xiqqaadhaanii qur'aana jaaladha masjidatti gaafsan masjidatti galee masjidatti salaata gaafa xiqqaa ijoollee ta'eetiin iya da gammaadha jechuudha shaaloo jedhaniini muazzina ganda keenyaadha jechuudha isa malee namni masjidatti salaatu yeroo hin jirre isa wajjin dhageetiin isa wajjin tura wanna rabbiin subhanahu wa ta'ala akkasumatti khalaas qalbii kiyya keessa kaa'ee akkasitti wanna jedhan ummiin illee wanni isaan dubbatan isuma kana malee wanna miti tamam ummiin illee waggoonatti dubbatan injineera naataata isaan baratanii jiran borumsa baratanii jiran gaariitti baratanii أفان الدولة دنداني ما شاء الله ربين زان أجر أجسو دبلتاني برمسا اللي سرت دنداني برمسا وان كيس سابي كان يفججا مجان كي يكون دكتورا ناتا مال ناتا تجراليت نكسيت دبتا الدو يجو لكن أمو غرات دينا كانت دينا كان أمبرتيتين بكتوكو كيسا وان جرمو كان سمو كيسا تنكررسان تمام سوا سنفججا أم بدو غرا borumsa tachin di banne gara karati borumsa yudi se gara karati ti debe jechuudha diina islaamaa dabalachuu debe akkasi osoo sila qur'aana kan ambaranneti wanta konta'u wanta koyunta'u osoo qur'aana kana kan baranne taate hadiisa kan baranne taate wan sila diina kana osoo kanaan sine taate wannummaan tokko wannan irraa tolu hin jiru wannummaan tokko waan irraa tolu hin jiru rabbiin kan matu irraa tola jiraan jedheetiin kana naaf godhe alhamdulillahi rabbil alamin kana irratti rabbii kiyya galateeffadhaa jechuudha تانا مو من برمسادا برمسي وان فاتا راميتي وني الفاتا ني سكن وني نما فيدو لي سكن دين ربي كيسه نمي غدچو وني هاغنا اولي دانجير وان برار رانتولان وان بيكا وما مكيان وسو انجينير تاي نانجير ني ادو كيسه ابچا اولون دندو وسو قلنا مولا تاي نانجير ني دندو ربي كي انا بيكا بي كنا نافي ستنه ترجب سيتنه ترجب وان دتو ربي كي ور توجتنا اتاسس يا سلام كبتن والله وان كبتشون برباچس وان كبتني يو الكان قفمتي دغدا يو تشابسون برباچس كبتني جرتني إذا كبتن كان ربين قلمان سني هاجو نما أكس ملء أكما كبت كنان وان كبري دبرساتو ما أوتو الرام مكين أوتو الرانغورين غافا غيان ساقي فول ربي دي منام ربي سناتاسسو يرو هون إذا كبتمو كبتن كبدني إذا ربي دي سنر كام باسين إذا كبتن كان أي أستاذ أول كتابة بريسان كابو والله كتابة وان بريسان وما جرتي لكن أني وان أصوصرت بالجاتين بريسان سواء سنبجاتشا كان بالجاتشو كابوغا فرطا من بودا قديسا يو بريسان جرات وان بريسان جرتي عربي فانيلا واني بريسان وجرات تيو أمتي وما حواس سرت فيد جري واني ياني في قدوا كسي وانا جريتني يادو أمتي نما فيد جري يادو سبب نساء أمتي نبججو كفو تاتي مالي حواسا تيجي سورة فمو يا رب إن شاء الله فولدرة تيجافو غافر تبا جايتين بودا إيجا بالشات ديلا المتان كوني تكوسي أري بباسي
asii wanna jedheen booda eega mataan malaa ta'een booda xiqqoo si wayyama. Laakiin ammatti ammoo hedduu barbaachisa jedheetiin yaadu. Yoo akka tasaa daruurii waan xiqqoo taate ammoo inshallah sanii rabbiin keenya gargaaru fuulduratti nu wadaadha. Laakiin ammoo ammatti maali hin bilchaanne. Osoo barreessee iyyuu waan hin bilchaanne namatti gabbaasaa jechuudha. Namni kitaaba saniif dubbisee illee hin bilchaatu jechuudha. Sanii gadi ta'anillee achi booda illee sunillee sanii gadi ta'a. Inshallah yoo rabbii jedhe gaafa bilchaadhe mee gadi baasa. Laakiin wanni barreessee asiin dura inuma jirti. Wanni nama qoqqoodaatiin ture eega sani ammoo wanni sunii achumatti dhiisee waan hin maxxansaa uumama jedheetti ittiin deemnisiin jechuudha. Isin amma akkuma kiristaanonni dhufaatii Yesuus eeguutti akkatti rakkatan bara baraan Yesuusin dhufa jedhan kana kitaaba keessan eeguutti akkasitti akka dulloo nu barbaadan isin amma kanatti. Eeguu sun taane wallahi osoo yeroo argadheetiin jedhe sila osoo yeroo argadhee rabbiin keenyaa mijjeeseetiin jedhe torbaaniin bifa barreeffamaatiin yeroo torbaaniin gadhiisuun numa danda'ama yookaan bultii 15 yookaan 6 keessatti. Laakiin isa kana kitaaba barreessee jedhee awwal kitaaba barreessee jedhamee dubbatamuudhaafi eenyuudhaati jechuun namni biyya keenyatti amma taphatee malee eenyuudhaati jechuun barbaachisaadha. Manan ta'e jechuun kun barbaachisaa. Tamaam. Namni man anta namaan jedha. Fakkeenyaaf ammaani kitaabuma duraan barreesse waggaa 5 dura barreesse har'a kana dogongora keessatti arga. Awwal eenyu jedha dura eenyummaan kiyya beekamu qaba. Eenyu awwal kitaaba isaa dubbisuudhaaf dura. Eenyu yoo jedhani awwal nama akkanaati nama hagana baratee nama bakka kanatti baratee jedhamu qabu. Anaga silaadha eenyu awwal yoo jedhan deebii yoo hin qabaanneedha kitaaba barreessee yoo gaddise yoo nigdiidhaaf taate yookaan birrii namarraa guurachuudhaaf yookaan ammoo maal jechuudhaaf yoo taate malee haga silaa ani hin bilchaanne ani ufii kiyya siin jechuun jira tamaam. Waan nama biraatii miti namni biraadhaa bilchaatee gaheeti ta'a laakiraan ammoo haga kiyya haga silaa dhangeenye. Eenyu ati yoo jedhan deebii argachuu qaba namni jalqaba. Sadarkaa barnootaatiin bilchinaan ilmiidhaan hawaasa fayyaduudhaan gana wantoota hedduu waan nama hafuusan guuttatanii achi booda namatti hin gadi ba'an jechuudha. Ammatti ammoo akkas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ajaa'iba wallahi dubbiin jajjabas. Ani kun fikiraa kiyya beeki ani yaada kiyya malee kun waan nama biraa rafe ammoo miti. Naa gala. Isin akkas jennaan ani immoo ofumaa kiyyaafuu eenyu ofiin jedhee barbaadee dhabee mana keessa fiigaa jira yaayyee waan gaarii subhanallah. Ajaa'ibaati. Wallahi waan addaati. Dubbii jajjabanu keessan hayyee. Idana rafee bulee koo rabbi beeka. Hayyee ustaaza wal galmi guddaan isaan hawwan maali? Jannata yoo jettan galmi guddaan keenya hundinuu hawwiin keenya isisan. Akka akkasin jenna. Galmi addunyaa irratti galmi isin ga'uu barbaadan yookaan yaaddan isa maalidha? Wallahi waa hundaa oli ani wanni yaadu waa hundaa oli yaadu barumsaa fi biyya kana jira. Hawwiin kiyya guddaan haadha abbaan kiyya jiruu duriyaarra jiranii osoo isaan jiranii baradhee galeetii isaan kaddamu agarum. Rabbiin isaan haa jiraachisu haga jiru. Wanni kun waan faata wannaadha inshallah galuudha akka hundattuu baradheetiin galee rabbiin kiyya bakka naa ga'u haadha abbaa kiyya bira taa'uudha. Duniyaadhaan osoo hin taane duniyaan laaftuudha. Duniyaa isaanii erguun maal jechuun sun laafaadha. Isaan bira jiraadhe isaan kaddamu wanni guddaan ana hawwisa kana isaan bira jiraachuu tabaam yoo rabbiin kiyya naa godhe tuun ammoo taa laaftuudha tuun wani rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'ala ati rabbi yoo kadhattee yoo haga fedhe haga tattaafatteetiin jette wanni guddaan rabbiin kiyya kadhadhu yeroo hundumaa khidmaa diinaa irratti na jiraachisu bakka feete yoo na dhaabde anin dhaabadhaa jechuudhaaf qophiidha. Rabbii kiyya wannan kadhadhu isa kana khidma madiinaa islaamummaadha rabbiin nan baasiin jechuu du'aa kadhadha tamaam. Khidmaa diinaa islaamummaadha rabbiin kiyya nan baasiin jechuudhaaf. Kun ammoo akka ufii isaaniitti fe'eetti yoo rabbiin kiyya
طلاب علمي برسي سيريت النكاي اللين مرحبا أني كوبيرا ربي حاجة هم نكياتين حاجة دندين برسيسو يو إني دعوة قولي جريتي ربي سبحانه وتعالى بك الدعوة ريو كان ثقري دعوة رتي ربي ندابي كلا دعوة ريو ندابي حاجة هم نكياتين دعوة ببلسو يو ربي سبحانه وتعالى الرد على النصارى والشبهات وأنجل مكان الرد اللي أديان الرد اللي ربي نكاي وأنا قد انديتني سكن الرد العبتشو ولما قالت ترى كل هالين بكا كان سما تمام بكا كان راغها بكا كان راغو قبا كان جدي اكسيتي يادو دامتي بكا كان راغها جديتين هي ديو جدي اني سني ان شاء الله ني حقا كما هناك قبل لكن وني قدان طالب علم لا قبچو قبا جديتين يادو بكا كان راغها جديتين سمو سادا الرت الريغه چلي سديمو بخصون تاني خيارات وفوفوكا وقبا خيارات والفكات توجدوا تكا دعوة تكا طلب علمي تكا يا ربي ولتسيكا يا ربي ولتسيكا بينا مو تكرت قدر أبجو أكم دتو سجري إسلام مرتي وكان كيلا إسلام مرتي أبجو بربادا كيلا إسلام مرتي أبجو بربادا ونقداني سكن كيلا إسلام مرتي يو طلب علمي تنتاتي يو كان بكفر إنو أتو بك إسلام ما خدمت ويدا بك سنرت أبجو بربادا سنجالا مو ونمبر بادو ون يعني جرو دنيا كان رتم فدو أما ربين كي يبرون سكنا نتمرسيسه يا دمرادك يا جه جسنا أمو ونقدان هذا فباك يجبي رجراجو إسام برتا إتني جاكي سلالو ونقدان سكنا أكاكيات يجورا ربين كي نفهم الجسو ولتلنا أكابو ربين سبحانه وتعالى ولتنا أكابو بيكتي هذا فبا قدم وجدشو نمني أرشي ترقودا وما هو مجدشو أكاسيتي هذا لكن أنا في سكنا ميتي أما سموه هذا فبان وأن قدام جرو دنيا كان رتسان هون الموفيدا إجاكي سلالو برجراتين على فباهن كي يوسان نكوساتان مال تسين نكوبا يوسان دبمان مال تسين دبما مال تسين دبي يوسان بلا مال ركتني ونجرو كوان قدا إساتانا تو هنجرة إسيتنا مو أستايتنا ستي وهم دكسي ونجتشون دندو يو برجراتنا مو عن قدا ربي سبحانه وتعالى إسيتنا وناجدو أكسي وأن سينجرو تنو مابدي تنرتي وان تناولي دا وان وجرو قدام كبو والله وان قد دا فباك يسر اللي ربي نمري ساني سنين إرسي نغان اللي تقلتي قلمك يسر اللي قلما يسانا وانسان يسانا قرسيسي ربي ساني في سن اللي سنا قمتشسو خدمة ساني اللي ربي سني فالافسو أكسما اللي بكا يادني ربي نسنا قو نما أقا جرو دنيا كيس جرو علمي مكدما جرات ربي سني آتاسسو وان سياد ربي قلما نسني قو بإذن الله جائبة أيه تولي أستاذ أول مناهي الآسين تاني بيكتو لا والله نسيني mana daran sen ne kuja san ko fan sen simne dani zambo dani rabbi mana daran nan sen simne takkan sen ne mal dalage jinnan sen ma mal dalagne rabbi sin sen والله إنسان لكن نمني ما نيدا سنز من نيدا توما دا جاتوري لكن يعني ما نيدا دان سن تكان سن سبب نسادا يرو تكيا دا ما نيدا سنز من ني حسواتين تورن واني ريچارت يرو بيجرو يرو أول جلكبا مركان أورومو سنسين جورا يرو جلكبا دكتور بي أنغو كباتيسان وان ريچا كان دبچون هدول فاتا أنكايتين دبدا سيغلتي يرو سنم تجتي تانو راكا باجراني تي يوكان هنينا هيسي سانو راجعني تين واتي كوجي كسي وما مجاني ولي قد ديباتين تورني سوري لنا مو أكو مدسا چمانو متى إني دمني كوجا تو بيلا مبي يرو تو كامو mana وانا تتي يرو تكالي نو يرو رافنا نساتين تورني إرجسني أمو وانا جيني قاو سنامو تكوسي يرو أهباش نجرتو سنسي قلتي وان برالين بلسيني شبابا إجولي درجة جسارا كنا مغالا كيساوري تكمني برسيساتين تورني asi al-shabab irralle njite rufte asitti wanna gocha jira jette enyo kana al-shabab irra rufte tinjere tona sille njisa jirti jedhan nuti al-shabab illeen beeknu ijoolli machidhalatte chuma guddanne haa ta'u garuu akka jedhan dubbatanii samboodan sanillee rabbi akkasuma dabas takkaan hidhamne mana murtii yoo dhaabbattanii beektu takkaan dhaabbanne boo Allah takkaan dhaabbattanii beektu رجايباتي هي الدنيا كان يعني يرو
وني يعني وني سن يعني الدنيا كان را وني سن جبتا وان أتو إنرجيني فيتان وانا كف أتو وني كل لا يوكان أتو أرجوبات تاني وني سن فيتان يعني واني أكمل جب وانا مدون كورو جب ما جب بتاع الدنيا كان راسنا نجت فينشاني أوليت سكرا أوليت يعني دون كورو جب أكمل نما دون كورو ما جب دون كورو جتشون بيكتة نما وفي ساعتين براتين أكوا براتي واقولت تمام نما بكا هم براني وفي ساعتي قروا أما أكوا براتي قولت أكنا ما براتي تكن دبتو جاهلة متعالمة جتشو دون كورو جتشون سكنا ما ولا لا أكبيك أقول يواتي تمتين هبتو يواتي تمتين هبتو اتهاسوفتو هاسومني اتهاسوف تكون أفان أروموتين اتهاسوف تكون هنقلوف أزديبيز وان براتي هبتي ست أزديبيز أني الدنيا كان رمال جبتون أنجل أنا دون كورو مجبال دون كورو وجلو نما بكا سين هبني وجين هاسوف تأفان أرومو هبتشون دندي هبتشي سويالتا إني أمو فالت هبتي ست ديبيا يواتي سجالة داجتين أتمو نجب بيتن أنجتا سنجدا إسا كان جبال دون كورو كان جدا إسا كان دبي سجد جو إسا قوة جدو لغا كان أكون نما بك أنما وفي ساتي وان بيكني قروا كبيك عربو جدو تمام أكاسي جايب اي جايب استاذ الدنيا كان راوني سنغبشتي سومال كان ما وني سنجارتشيس والله وني نجارتشيسو الدنيا كان راوني نجارتشيسو مالي داود جد شهادة نمني كبچو الله اكبر نمني كفري كسابو نمني واو بچو نمني اسلام ما كبچو وني اغنا نغمچي سنجرو نمني اسلام ما وكو كباتي دس نجلا بكا سمونك يا قرآن ارغتي كفري كسابي نمني يوك اجري تنجري وني اغس نغمچي سنجرو الحمد لله عجيب طلاب علميتي في مال امت استاذ اول والله طلاب علميتي في وني ادامو جچورا ان اللي افما ان اللي طلاب علميتي ان اللي نغس لابري نما استاذ الامالي ان طالب علميتي نما وابرتات ينجرو عندما كينيا فو ان ادامو وما الفكاتا ان اللي فيك يا ون ادامو سمسني توكو وني غدا صدا ربي وني واهن داوديدا مع سي ربي رفقاچورا حاجه داميني طاع ربي سبحانه وتعالى الماجو سنتم متى واهن داتي ومهن داول واتقوا الله ويعلمكم الله نتي وجنه وجچو يبانم واهن داول ربي صداتو جچو ربي صداتو متى واهن داتي طالب علمي طالب علمي وان كان متى قدت دي مرباج كيستو امو زمان كان كيسا وان علمي نماركاغتو وان اجا كان اجا في الاتيكسو افانو في الاتيكسو الربو في الاتيكسو غرو في الاتيكسو هركو في الاتيكسو لكو في الاتيكسو طالبني كان يوتك فاتيتي انجدي وان حرام الريو اجيتي انجدي حاجه فدي كتاب اللي سادي بوتي برهين حاجه ديتي يادا لما فادامو طالب علمي ونن دام وقتي دا يرو في دا تناتك فجور طالبني علمي دا akka keenya kana damma nuti biyyan baadha jirra fi yeroo takka takka waan qabnu akkas wanna jenna taalibni ilmiidha yeroon isa biratti waa hunda ol ta'uu qaba haga talaba ilmi keessa jiru yeroon waa hunda ol haga bakka takka gahee barsiisuu bira ga'utti waa hunda ol itti ta'uu qaba isa biratti widdii ta'uu qaba halkanii guyyaan kun jechuudha yeroo herreegataa dalagachuu qaba yeroo herreegataa barachuudha qaba yeroo takka fursaa osoo hin kennatiin Sinigalte yeroo takka osoo fursaan argatin ati saatiitti fayyadamuu qabdaa jechuudha. Kun ammoo manhaja irratti barattu, manhajni irratti barattu, manhaja bareedaadha ta'eetiin deemuu qaba. Tamam? Manhaja gaarii ta'eetiin karaa ati osoo ol taalteetiin kitaabban gurguddaan qara'ini jala kana ol ijaaraatiin deemi. Nama waa ijaaruu beekuu irratti waa qara'e. Nama waa ijaaruu beekuu irratti waa qara'e. Nama jalliseetumaan ilmii jedheetumaan sitti gad haree gubbaarra gad haree jennaan atammo gubbamarra waan addaan hin baafamne waan addaa waan hin jedhamne jimlaa harteetiin hin deemin waan hamaa fi gaarii isaa dhaabsu addaan hin beekin nama qaacidaarraa kaasee nahwillee yoo seente sarfillee yoo seente ilmii kamiyyuu seenati jalarraa ol ijaaradhu bu'uurarraa ol ijaare tamam bu'uurarraa ol ijaaradhuuti gubbatti ol bahaatiin deemi ariifattee gubbatti ol baatee ergasanii ammoo akka gadi hin kufneefi jechuudha
ariifattee gubbatti ol baatee wanta koo sulbatiin keessaa galta. Oma hunda jalarraa ol ijaaraatiin deema akkasitti hubadhu jedhaani tunniin sadiin geettuudha xaaliba ilmiitiif. Ajaa'iba inshaallah gara xumuraatti oofaa jirra isinillee sagantaan keessatti hedduu waan hin qabneef inshaallah gara xumuraatti oofaa jirra bi'idhnillah. Daa'iyaadhaaf maal dhaamtu ustaas warra daawaa godhuuf keessaafuu khaasatan warra munaadhara irratti hojjetaniif maal dhaamtan? والله داعيات آتي في نما دعوة قلوا في وانا ندام واني قدان إخلاصا واني إخلاصني متاوى هنداتي نما دعوة قلوا في نمني دعوة قلوا يو إخلاص أو كيسان كباني إنما يدعو إلى حدود نفسه لا إلى الله عز وجل. رب سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وني ربي سبحانه وتعالى جتشكنا جدي وما أنا من المشركين وني جدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام شركين دعوة كيستني أرجمتي شركين وسنبيك نشركين تدكان دعوة كيستني أرجمتي شركين تدكا وجدوا ندعها نأرجع أني دائدا نبيكا أني كونوا دعوة وجوتي جراتي نفردا تمام wantoota akkana kannin nama rabbiin nu hunda atifsuani ofii kiyyaa yqul kullu jechuudha miti num hunda ofii kiyyaallee keessensee gorsuudha ikhlaasa jechuu waa mataa waa hundaati yoo ikhlaasni hin jiraanne namtichi ofii isaatitti yaammachuu jira malee rabbitti yaamaatiin hin jiru da'awaan khaalisaa ta'uudhaaf da'awaan rabbitti subhaanahu wa ta'ala qulqullaa'uudhaaf namtichi huduuda nafsee isaadha qooda nafsee isaarra qulqullaawee akkasumallee duniyaadhaaf jecha maaliif jecha osoo hin taane rabbiif jecha da'awaa gochuu qaba. توكو شكانا لما فارامو علمي دا بيكم سرتي توقبا على بصيرة بيكم سرتي توقبا بيكم سوى نو كتابة دبسو قفامتي على بصيرة جيتشون أكو ابن القيم رحمه الله تعالى دبتان نمتيجي وان اتيام اللي بيكو سبر باجيسا قرآن فديس بيكو سبر باجيسا سرتي برچو سبر باجيسا لما فارامو أحوالنا ما يامون لي زمانا كيسا ياما جرول لي akkasumallee ammoo akkaataatti yaamullee kan hunda isaa beekuu isa barbaachisa. Eenyu yaamuu jira akkamitti yaamuu qaba namoonni ayyaamaa jiru kun eenyudha kan jiru nabi rabbiidha alayhi salatu wasalaam akkasi namaatti himanii mitire kanaafuu ilmiidha ilmii keessatti irratti gadi jadha guyyatti yoo xiqqaate guyyatti fuula 50 fuula 20 fuula 30 yoo xiqqaate fuula 20 fuula 30 sun dubbisiniin oolina wama ta'e haa ta'u sun dubbisiniin oolina guyyaa guyyaadhaan ilmi dabalachaa guyyaa guyyaadhaan ودبسا guyyaa beekumsa dabalachaa deema tamam yoo beekumsan qabaanne ammoo da'waan keessan hanqina qabaachaa deemti da'waan keessan samara argachaatiin hin deemtu samaraan isiidha hanqina qabaachaatiin deema kanniin lamaan namni qabaatee jennaan hin najjaha jedheetii yaada da'waa keessatti tokko ikhlaas rabbiif jecha lamma fa da'waa yoo ilmiin lamma fa ilmiidha yoo ilmiin qabaanne namtichi faayidaa guddaan qabu la faayidata fi keessattu ammoo namoota nisesir irratti hojjetan qur'aana fadiisatti yaaddawa macaafni kiristaanaadha beekumsaa miti hada laysa ilman bal yadkhulu ضمن الثقافة keessa osine malee ilmiidha miti kitaaba kiristaanaadha dubbisuun ilmiidha miti kitaaba kiristaana dubbisuun ilmiidha miti ilmi shar'iidhaati miti thaqaafaadha yookaan qaroominuma jedhama malee akkuma nama ingiliffaa barateeti akkuma nama afaan amaariffaa afaan biraa barateeti wanni gochuu barbaachisu ilmi shari'aadhaa itti gadi kufanii barachuudha ilmi shari'aadhaa itti gadi kufaa yeroo kennaa fi namoonni gatteessanii qara'uu dadhabdan onlaayinaan taatullee baradhaa yeroo hundaa'uu shari'aa barachaatiin deema shari'aa irratti qaroomina shari'aa irratti barumsa gurguddaa qabaachaatiin deema yoo san bu'aan guddaan argamaa isiniin jechuudhaaf rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'ala nu hundaa'uuf kunuma hunda warra baratu rabbiin nu haa taasisu. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. هي اتفقوا أن نموت ينفوري في الإيروم نيف مال أمتى. لا إله إلا الله. إنما ساعتي اللي ندمو جراتي أتا وقالوا مي اتي ونجرا غافي تكارم سرافودا. نما نفوني في فودا جنان نما نيروم نيفامو انت اللي هيروم تولا. نما نفوني اللي عفو. لساني تعاون برباج النبي ربي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج يعني سنقلتي
wanni namni isinirraa kurfoo yookaan ammoo ba'aa fuudhaadha danda'e fuudhu jedhani sodaachaatiin illee oolina sodaachaan oolina fuudha sodaachaatiin oolina yoo akka tasaara biyya fakkeenyaaf amma biyya baqattanii namoonni biyya ambaa keessa jirtan akka tasaan biyya ambaa keessa jira ta'eef jecha kan sodaatan taate suni waan keessan haga biyya galtaniif inuma obsutu gaariidha yookaan ammoo yoo isiniif danda'ame akka isinii danda'ametti inuma fuudha rizqiif jecha fuudhan sodaatina ati halaala harama irraa of tiksuudhaaf jecha yoo fuuteetiin jette rabbiin subhaanahu wa ta'ala wallahi rizqii siif bana rizqii inuma siif bana abadan waan duraa olitti nyaatta malee waan duraa gaditti nyaattu yoo fuute yoo keessattuu ilma argatteetiin jette ilma yoo argatteetiin jette waan duraa olitti ammas nyaata sii dabala rizqiin sii dabalamti malee achi gadi nyaattu abadan rabbiin rizqii subhaanahu wa ta'ala siif banaa jechuudha haga ati gaafa singee taatee jirtuu caala siif bana laakiin atummaan intala gaarii intala amala qabdu intala diinaa qabdu intala tole siif jettu intala mataa dhaabduu miti intala nagaa wajji jiraachuu dandeessan laalladhuuti intala akkasiidhaa dhufu intala akkasiidhaa fuudhii siin jedha asitti ammoo intala wagguu laallattu ammoo intala sadarkaa kan keetii olitti fagaatteetiin hin laallatiin wanni dogongorri yeroo hedduu jiru isa kana ijoollee keenya bira inni hiyyeessa kophee lallaafaa tokko uffatu intala abbaa qabeenyaadha jaalata erga sani ammoo abbaa qabeenya san bira dhaqeetiin naa kennaa jedhaan inni hiyyeessa waan tokko hin qabu lafa hin qabu mana hin qabu waan tokko hin qabu san booda namtichi ammoo suni lakkiin kenninu jedhanii dhoowwatan maaliin bulchite jedhani wagguu dhoowwatan ammoo abaarsi rabbii sirraa jiraata maaliin sirraa jiraatu sirriidhaa miti inni kun dura maaltu safara san si fide awwal khalaas intalli taabbaa qabeenyaadha isiin foon beekti atammoo gommana beekta intalan baadhaa fuutee bilaashatti hin addabin ufii isiillee addabde ufii kan keetillee azzabamta jechuudha isii nyaata duraan nyaattu dhabsiifte ufii kan keetii ammoo isii san wajjin cinqamta san boodaan mana isaadhaan wagguudha hidhatee wajjin rakkata jechuudha dhiis ta abbaa qabeenyaadha abbummaan qabeenya haa fuudhu wajjin hin rakkatin guddoo yoo akka tasaa naadiratti argamte ammoo abbaan qabeenyaa sun nama gaarii ta'ee nama si qarqaru ta'e gaariidha yookaan ammoo wajjin hin cinqamin ammas ammoo intala nama si oliidha fakkeenyaaf amma namtichi bulchaadha namtichi maaliidha hoogganaa guddaadha ministeera ati intala jaaladhe jettee jala shurshuri jedhan deemi irraa garagalii deemi jaalalli wanni jaalali jedhamu kun waan ufii kan jalqaba isaadha ufii ufitti seensifta erga sani ammoo ufiin si dhiibatti malee erga sani ufiin si dhiibdi malee jalqaba ufii ufitti seensifta biraa garagalii biraa deemi jechuudha ati sadarkaan keetiin laalladha ati hiyyeessaami eeyyummaan xuriidhaa miti iyyeetti akka kan keetii dhalaalladhu iyyeetti keessayyuu bareedduun baay'ee jira tasinna qabdu baay'ee jira inumaa tasinna qabdu achi keessa baay'atti ati dureessaami yoo barbaadde dureessa eegataa ta'eeti ati intala dureetti akka tanteetii laallachuu dandeessa akka sanitti yoo wanna jedhan gaariidha jechuudha isiniin jedheeti tamaam akka sanitti yoo namni deemeeti irra gaarii jedheeti yaada laakiin ammoo hiyyeetti fuudhallee jettee ati gadi buuteellee sadarkaa gaantuttillee sadarkaa nama tuffatutti illee deemu sun taane madaalawaa ta'uu barbaachisa maatii fi ati jidduu keessanitti madaalawaa ta'uu barbaachisa walitti dhiyaachuu barbaachisa yoo wal qixxaatullee baate isa kana akkana jedheetiin amanaani akka kiyyatti beekadhu intalli illee akkasuma ijoollee ammoo akka tasaa ijoollee biyya ambaa kana jiraniif heeruma barbaadaniif wannan dhaamu guddoon dura osoo walitti haasawanii wal barbaadanii maal usun jedhin dura laaluu barbaachisa suuta jedhaniitiin laaluu barbaachisa namuma dhufee mubaalaan sitti haasawee lubbuu koo kunoo lubbuu siif dhabutti jira nafseen na keessaa bahuu kaatee jirti kunoo ruuhii takkattiin amma kunoo itina na keessaa bahuu jirti kunoo siyoo si dhabee jedhe ufajjeesuu barbaada ani maal siin jedhe nama akkas siin jedhe hunda tole jettee ittiin seenin bulti laali qoradhu duuba isaadha maaltu jira nama akkamiiti zariin isaa nama akkamiiti qoradhu awwal nama isatti dhiyaatu gaafadhu zarii isaadha gaafadhu nama akkamiiti namni kun nama amaanaa qabu maali yoo dhufeete mubaala keessan sitti dhufee inni sitti boo'ee jenna yookaan ammoo qalbii laaftee fi eegasanii murtii wannaa wajjin eenyu kana bultii wajjin ijaaratta
Samboodaan ammoo namtichi gatee si bira deema yookaan si azaba yookaan maal godha achi boodaan bootteetiin fatwaa gaafa dhayettee olii gad deemti. Kun sirriidhaa miti. Tamaam. Atufi kan keetii sirradhu nama argite wajjin haasawaan ooliin eegasanii nama sirnaa yoo argite rabbiin si haa ijaaru bultii ijaarradhu. Bultii yoo ijaarratte akkasanitti toltaa jechuudhaaf. Eega bultii ijaarrattee ammoo wal diiguudhaaf hin deemina. Atilleen in qoradha jettee jawwaala isaadhaaf attasheetteetiin hin deemin guddoo siif dhaama isa kana. Atilleen jawwaala intalaadhaaf attasheettee wal shakkitan hin deemina. Isin jalqabuma gaafa wal fuutan waliin amantan ta'a. Yoo waliin amanne maal godhu wal fuutan. Yoo wal amantan ammoo maal godhu jawwaala waliidhaaf attashtan. Samboodaan akka tasaa intalli wayiidhaa gurbaa kanatti haasa'uu dandeessi. Namtichi dogongoruu danda'a. Dogongora guddoo bultiin diigneef jecha ati dhayitee bultii isaadha diigda jechuudha. Intalli akka tasaa akkuma tasaa wayii dogongorri irraa argamuu danda'a. Dogongora sadarkaa wannaatti ittiin geenye jechuudha. Sadarkaa badii dalaguutti ittiin geenye. Booda ammoo bultiin keessan hin diigamti jechuudha. Khalaas nama muslimaati haadha manaa kan keetti ni beekta. Abbaa warraa kan keetti ni beekta. Tamaam. Eegasani ammoo ati amantummaadhaan wajjin jiraadha. Wal amanaatumaan wajjin jiraadha jechuudha. Tamaam. Amantummaadhaan wajjin jiraadha. Akkasiidha tan akkas jedheetti yaada. Taan ammoo tan akkas jedheetti yaada abdi asuma irratti geessaa. Jedha geeffadhaa waan jechuu ulkaatan xumurtan see geeffadhaa. La geesseetiin jira isa kana akkasitti dhaamaaf. Booda irratti ammoo hin dhaamuu barbaadu. Jidduu kana ijoolleen intala takkaa turufeetiin nagaafate. Kaleessuma nagaafattee turtee garuu deebisan hin beeku jedhanii deebiseedhani. Nama lama ijaazaa wajjin galanii naan jette. Gurbaa wajjin. Ijaazaa bakka takka galanii. Ijaazaa galanii samboodaan ammoo dogongorri irraa argamee jette. Dogongorri keessan haa baduuti. Amma nikaa hidhachuu barbaadanii addaanillee bahuu hin danda'ani. Nikaa hidhachuu barbaadanii naan jennaan hin beeku bakka san hin qaraanee jedheenan. Bakki kun bakka qaramuu hin danda'amu miti kun durriyyummaadha. Kun durriyyummaa keessatti waan akkanaa kanatti naasa'an. Kun durriyyummaadha. Tamam. Intala siif halaal hin ta'in tokko mana ijaazaati wajjin galla maal jettee ittiin dhiyaate hin salphatta. Yaa jamaa'a wallahi isinitti himu'an. Sagaagalummaan waan akka malee gadi isin buusu. Sagaagalummaan wanni hagas yartuudhaan jirtu ka rabbiin illee subhaanahu wa ta'ala faahishaa jedheen. Waan akka malee gadi isin buusu. Wama hunda keessa isin keessa mulkiti laala. Imaana nama keessa mulkiti, namummaa nama keessa mulkiti. Takkaa nama sagaagalummaa dalagu, nama sagaagalummaan olii gad deemu, nama jaarsa ta'eetiin nama araarsu argitanii beektanii? Jaarsa guddaa kan ta'u hin jiru. Qillaa ta'a namni sagaagalummaa dalagu. Qillisaa deema isin galte akka okkotee beeytan okkotee akka distiidha. Distii qorqorqor jettu kana jechuudha. Keessattuu asarri isaadha gaafa guddattan isinitti beeksisa. Sagaagalummaa irraa fagaadha. Sagaagalummaa irraa fagaadha. Ka dhiiraalleen ka dubartiilleen sagaagalummaa irraa fagaadha. Osoo rabbi isiniif hin ayyamne sagaagalummaa keessan seenina. Abadan. Lubbuu kan kee dhabi malee sagaagalummaa keessan seeni. Yoo jireenyi kan kee habaduu barbaadde malee, yoo bara ta'uu barbaadde, akiraa osoo hin gahin jiruu duniyaa irratti ati gammade seeta malee wallahi hin gammadde abadan. Hin gammaddu abadan. Tamaam? Sagaagalummaan waan akka malee fokkattuuti. Waan sadarkaa namaadhaa nama gad buustu. Waan sadarkaa namaadhaa gad nama buustu. Waan hujii namaadhaa namarraa dhaabdu jechuudha. Namni sagaagalummaa dalagu najaahni isaadhaa ni xiqqaadha. Fuulli isaadhaa ni gurraachadha. Rizqiin isaadhaa ta'isa dhufuudhaaf deemtu ni cufamti. Rizqii isaadhaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni cufu. Ta'isatti fuudhaa as deemuudhaaf deemtu rabbiin isarra cufaa jechuudha. Ani waan akka sagaagalummaa kana waan akka malee fokkattu akkana kana namni kamrillee dhugaame maalillee jedhaami garuu waan akka sagaagalummaa tana ta'a waan fokkattu hunda walitti qabatte hin agarre. Namni sagaagalummaa dalagu sirba dhageeffata. Namni sagaagalummaa dalagu salaata dhiisuun isarratti laafa. Imaanni kan kilaafuun isa kana bara. Namni sagaagalummaa dalagu hanni isarratti laafa. Duniyaa namaadhaa fudhachuun isarratti laafa. Namni sagaagalummaa dalagu muuziqaa dhageeffachuun isatti laafa. Maali kun beekta waan akkanasitti laafuuf? Wanna
كان ستلافوف إيمانا كان كيتو سرّا سلبة سرّا والنجرة جيتو سرّا كا إيمان أددو ما سرّا كآت ديمو سرّا كآت ديمو سنغالتي بك معسان سداس كلا ديمتي خمر ركون سما بيرجرتي سرب دغيفاچون سما بيرجرتي صلاة ديسون سما بيرجرتي كبينيا نمانياچون سما بيرجرتي ون هندي سارا ست كلا وجچو كناف ربي سبحانه وتعالى إسيتنا التنياتنا جد ولا تقربوا الزنا اتمن تنياتنا جد ربي سبحانه وتعالى سيغالتي كنافو شمر اللين إير اللين بكا كانت يو أسندور أكتسا كيسا بوتي جراتي يو أما بودان سقاقلون ما وانجر سفر يسار أندياتي سفر يسار أندياتي والله نسيحة والله نسيحة يا شباب يا درقاقيت يا درقاقيس النسيحة لدو سيقا لامي تيسا نسيحة سقاقلون ما تتريات جنان بدين كان كده جرود دنيا أراتو سيمر كناي جو يود الدفتي توبت رادي بتبالي رب كن ينو هاتكسو والمعصوم من عصمه الله عز وجل كيستو زمانا كان كيسمو زمانا كان كيسمو أكمله سقاقلون من كل في من مبيرتنا مقالي إيقادا بكنتان الأولينا بكنتان الإجتنا إيقادا تمام حتى لم تيجي سيفو رأيوسي إنجي رأيو سقاقلون ما وجنين دلقين تمام سقاقلون ما وجنين دلقين يو سيفو رأسي إنجي رأسي تدبتي يو سقاقلون ما وجنين دبتي سقاقلون ما نجتي سقاقلون ما وان تقوى وما تقوى الدنياتي أنا ما سينجي تمام وانا كمالي فكتوش أكمالي وان فكتوش والله وانا كمالي فكتوش فئي دقيقة قراني تفجج ميرا كانكي كدقيقة شني دقيقة قراني دقيقة دقدامة تفجج أتي جرين كانكي قوتو سارة وانا بلسي غربا كان وجين دقيقة شن وجين چي سودان ديسا garuu ammoo ati jireenyi kan kee ka fuuldura ka abbaa warraa kan kee wajji waggaa haga jaarummaadhaa wajjin jiraachuu dandeessu jireenyi kan keedhaa hin badaa jechuudha. Mataa gadi qabattee deemta yeroo hundaa. Mataa gadi qabatte. Gaafa yerummaadhaaf deemtu akkamna godhaa laata rabbiin kiyyaa jedha. Mataa gadi qabataa deemta laa saalfataa deemta jechuudha. Maal si cinqeessa ofiin tiksitu qaamaan kee. Keessattuu dubartoota wal qabateeti keessattuu dubartoonni ijoolleen shamaraadha jechuudha. Qaama keessan tikfadhaa sirriitti. Tikfadhaa sirriitti. Durriyyummaa irraa fagaadhaa. Dhiira wajjin taphachuu irraa fagaadhaa. Dhiira wajjin qalladuu irraa fagaadhaa. Dhiira wajjin qalladuu irraa fagaadhaa. Akka malee tikfadhaa. Kabaja keessan. Tamaam. Kabaja keessan. Kabaja ofirraa yoo ati fuute guyyaa tokko isirraa fuudhamaa waan sii deebuu danda'uudhaa miti. Yeroo hundumaa ittiin arrabsamtu. Wallaahi osoo namtichi si fuudheyyuu durayyuu beera si fuudhe siin jedha. Mataa gadi qabattaati. Gaafuma sitti aare ittiin si arrabsaa jechuudha. Umrii kan kee guutuu mataa gadi qabatte. Osoo namtichi sun nama nagaa ta'eyyuu si wajjin jiraate. Duraa beera si fuudhe siin jedha. Duraawuu dubartii si fuudhe siin jedha. Duraawuu kama heerumte si fuudhe siin jedha. Tamaam. Ati sagaagalummaadha wanna jechuu irra ati heerumtee bahutu irra wayyaadha. Heerumtee baatetu irra kabaja qaba. Ati ijoollee dubaraadha taatee shamara taatee dhiira wajjin taphattee dhiira wajjin qallattee dhiira wajjin xiqqoosiidhaa wajjin wanna jettee erga sanii fedhii kan keetii xiqqootiif jecha wanna jettaati dogongorta. San boodaan ammoo umrii kan kee guutuu ittiin gadi salphattaa jechuudha. Adada abbaa warraa kan kee wajjin wal loltuun duraa waa kana si fuudhe siin jedha. Mataa gadi qabattaati. Tamaam mataa gadi qabatta. Sanii manna ati fokkadhullee bareedillee gabaabdullee ta'e dheertullee ta'e namni dhufee sitti haa dubbatullee haa dubbachuu baatulleedha. Kabaja kan keedhaa eegga. Kabaja kan kee eegga. Kabaja kan kee ofirratti tiksi. Wanni an guddaa harkaa qabu isa kana jedhiti tiksi ofirratti tiksi. Akka barbaadden ijjatiin akka barbaadden dhaabbatiin akka barbaadden taa'in ofirratti tiksi wanni guddaan isa kana jechuudha. Yoo ati ammoo qaama kan kee tikfattee abbaa warraa kan kee wajji wal geesse ofii isaati mataa irratti si baata. Tamaam. Ofii isaati jaalatee osoo hin taane dirqama isaadha mataa irratti si baata jechuudha. Yoo ati isaa wajji waliin gadiin iyyuu abadan ati salphattuudhaa miti ati nagahaan jiraatta jechuudha. Kabajaadhaan jiraatta. Kun jiruu duniyaa irratti sitti mee beeki. Waan diinaati miti. Waan akhiraati miti. Waan jiruu duniyaa irratti sitti mujjira. Kanarratti yoo of tiksetiniitiin jettanii
أتبوداني ربي سبحانه وتعالى إسن تكيسو لكينا كيسان سنتني ربي سبحانه وتعالى نقان إسن جراجي سجلتي يادا ربي كي سبحانه وتعالى نمهن دا ورا خير رتجرات ورا خير دلقات جرات ربي نواتاسو تون أمستية تاني يجولي شمالات الداو أما الجت أبدي أم تفوفي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. قافي تمراتي قافي سنتان يا دوما أكولي قلات التجتشورا تكفى وانتي أتو نقافتي جنان دبت جتني يادن يوجراتي كان نسنقافت يوجراتي وانسن أكدبت جراسني كنا لما فا تامسا ألوتا كناف تامسا ولي قلات ألوتا أما رفاجرو كناف يوكاو مجرو كناف أكا ولي قلاتي وان أمتا يوكا باتن جرا كيساري جيشو nama tokkotu jala ani gaafii ufii kiyya maama na gaafachuu dhabeedheetti hin qabu namni tokko jala kana barreessaatiin ture awwal eenyurra baratee kan jedhu ani yaa jamaa mashaayikni kiyya hedduma laakiin ammoo ani wanni waan kana dubbadhuufani jalliseetumaan akkas wanna haa jiru son taane tullaabni ilmi haa baratuuf yoo dubbadhe malee ani sheekni kee jalqabaadha sheek Saafii Umari sheek Nasraddiin Amaan Sheikh Muhammad Hussein Kumbida Jiboda namo Sheikh Jeelan Aman dabalata nama samo Sheikh Abdul Mannan Ahmad kasagore jiran jechuudha Jiboda namo Finfinneetti namoota hedduu jiran Dr. Jeelan Kadir Dr. Kamal Ratifiqi aga tokko gareetiin jira Bidaayat al-Mujtahidin jechuudha Dr. Kamal Galatu Sheikh Muhammad Hussein siiraa fa'aa irratti barachaatiin turre taarika fa'aa akkasumallee ammoo namoota hedduu jiranii gaafsan mahada keessatti namoota hedduu barsiisaatiin turanii Sheikh Sultaan Amaan ka amma majlisa federaalaadha hoggana majlisa federaalaadha jechuudha isaan illee barsiisaa turanii gaafsanii hin beeytanii Sheikh Sultaan Amaan ka amma hoggana majlisa wannaadha jechuudha dabalataani mashaayika gaafsan jiranirra Sheikh Muhyiddin illee ka jedhan jiranii amma yufin finne jirani mashaayikni yeroo san jiran baay'eedha amma sammoo qiraa'ata jechuudha Sheikh Astaghfirullah Hasan Abdallah nama Harargeetii san nama dira dhawaati isaan nama du'anii jira rabbi isaanii haa araaramu isaan irratti wanna jechaatiin ture erga sanii immoo ammas gara Sheikh Saafiitti deebi'ee mahadatti yeroo sanii namoonni barsiisan hedduudha namoota muraasa dubbadhe malee ani namoota muraasa dubbadhe malee namoota sanniini ergaas dhufe ammoo asitti kan namoota hedduu jiranii mashaayikni hedduun irraa barachuudhaaf carraa argadhee jira fakkeenyaa Sheikh Suleemaan Arruheelii fa'aa barsiisaanii yeroo takka takka hordofaa Sheikh Abdussalaam As-Suhiimii fiqii yeroo takka irratti qareetiin jira ammas dabalataanii fiqii isaanii hordofaatiin ture bida Ar-Rawd al-Murdi' kitaaba fiqii Hanaabilaati Sheikh Salih As-Suhaimi namni hedduun beekaa yaada Abdussalaam As-Suhaimi Sheikh Salih Imri Sheikh Abdussalaam As-Suhaimi dabalataani Dr. Abdussalaam Ash-Shuway'ir ni beektan jireetii yaada isaan illee akkasitti wanna dalila xaalib ka jedhamu isaan irraa baradhe laakiin alaa kulli haalin kuni namoota muraasa namni haga tokko xiqqoo siidhaa irraa qareetiin jira hingeessi naga silaadha xiqqoo kuni waan mucaan gaafateef jedha kun ammoo wannan jechuu barbaade maal dhaamtaa fi hawaasa kanaaf kan jedhu diina ofii barachuudha wannan kana hodhaamuun jiru diina ma keessan baradhaa jedhaan islaamummaa baradhaa islaamummaa baradhaa kana olitti wannan isinitti hin jiru tamam kana olitti namni isinitti hin jiru islaamummaa baradhaa qajeelchaatumaan gattaati baradhaa gattaati islaamummaa kana baradhaa diina keessan tikfadhaa namnummaan argee isin harkaa akkam bunne eeggadhaa nama irratti barattan filadhaa tamam nama irratti barattan filadhaa nama aqiidaan isaa nagaadha nama waan gaarii barsiisurraa baradhaa yookaan namuma argitan jala deemtaniiti namuma argitan jala deemtanii namuma argitanirraa waa fuutanii hin deemina islaamummaa quraana hadiisarraa baratan quraana hadiisarraa baradhaa jedhu hin jarjarina ulamaa gurguddaa hin tuqina
تمام علماء غرغدا هنتوكنا قدا wannan shi yin jiru su maka nama dina rabbi keessatti umri isaa dabarse nama diinaadhaaf jecha lafeen isaa cabde nama diinaadhaaf jecha foon isaa dhadhabe nama diina islaamummaa kanaaf jecha waan hin goone hin qabne lubbuu isaa tana takkatti kenneetiin deemaatiin ture ulamaa keessattuu biyya keenyaadha eeggadha calistaniituma irratti hin dubbatina wanni kanaa ol isin dhaamu jiru ulamaa irratti afaan keessaniin irratti hin banina afaan keessan irratti akka tasaa irratti hin banina waguu sin jedhu afaan adda qabdanii ulamaa irratti hin dubbatina tamam akkasitti eeggadha isin jechuu barbaadeeti maaliif jennaan namni aalima tuquudha rabbiin amma zamana kana keessa ijoolleen gariin jarjartee kani ulamaa tuquudhaaf deemtu jirti tamam ulamaa bakka garagaraatitti kan arrabsuudhaaf deemtu jirti waan akkasirra of eegaa gattaati lubbuu keessan tolchaa ofii keessaniif lubbuu keessan tolchaa ati طريقة سلف هذا هردوفو بربادامي فقودامي تي أجي فقاتين أولين الربسو جعل مالتو سيوية مالتو الرسيباز صلاة هل كان كيدي ركعة كودا توكو صلاة هل كان يقويا تاي قرآن كري علمي برد سلفة وكا سلفة بربادامي سلفي يمان يوكان طريقة سلفة كبتشو جيجون أفانيني ميتي همنا الأني ميتي تمام همنا الأنميتي همنا لأنه سنتان الدلقاء عقيدة منهجا سلوكا ومهم دزر ملجوكا إنما الرب سودان يوكام مالجد شورانو سنتان رحمة قلبي كيسا كبتنا حواس برسيسا أمس دبلتان وانتم ما نرقدسين ولقد ببوتو سنتان قد تاتي بك وانا كان طريقة سلفا كان أفرت سنقلت أفرت وجدنا صلاة أولين الربس يوكان نمو هيدا الربس ركم ترجع لسا كم ترجع صلاة ركعة كل توكو كي صلاة الكنيت إبلو مبتدع إبلو مالي الأججو اتديبت أجبودان صلاة من قرآن حديث برد السنن الستة كان قبو اتمي كري حديثة كان ميسا ضعيفة كيس قبو اتبرد مي وان صلفني بريسان كان كيسة تجدآتي بردا جدتي برد من كيسة قد بوليتي تمام كيسة قد بوتيتي يو برتيتي جدة أجبودا أنا بود بچو دندي سرت بچو دندي سأجبودا من أصول فكري كان قسيني برد مصطلح كان قسيني برد وما هند قسيني برد أجبوداني وفي كان كتيو والله وان دبتو كان أنمال دبچو جرتي وفي ورنا جتة ربين كأنه على فيسو دوتيون دي كينيا دوغونغورا نقول كلو دامتي دوغونغورا نموتا جل ديمو إرّا وفي كيسن إرّا توجد دين إسلام ما داكنا دين إسلام ما كان فرّا توجد صلاة كنا جبي ساتي هل كان صلاة أجبودا نمرت دبجودن أنما نمانك قدرة ناتي كرا صلاة فادان كمان نمانجو شدرة وفيك ياو لفاك وهون دوان صلاة نقول أنقول شوكا صلاة فجأة صلاة فتوجد جون أتي صلاة فجأة ديمو جيتشون أتي مكادا همتشو سنتان وانسان هجتان هجتشو نمني صلاة هل كان كإن صلاة نكمت يعني هذه صلاة فالرجل جديد نكمت دبجو دندا نمني وفي ساعة يوجس كدبو وان سلفني بريسان كحديثا كرين كران حديثا كرو كتب ستة كو بنكو تبدأت أنا ما سمو كتابا نسان بريسان كو بنكو أكمل تزديبي نسان الرجل سكن وين قدان أني مالف جنا وين يكون نما كيس وان الدماء جروجر وان نما كيس الدماء جرتوجر إن أريفتنا كيسة علماء الرد علماء بيجرو كيسة إن أريفتنا علماء كان إنه مخرج المسجد جل إتين أريفتنا علماء كان مالف جنان أكي سياد دنسون فكين نمني قريم بيكتني سعودي فوئتي بيكين بيتوبيا كان أول برقب سعودين توحيدنا كسينا وقا دبلام إثيوبيا كسينا وقا صدوم سعودي في إثيوبيا والانكتاب رب سعودي هاتكسو مملكة كان موتم مال رب هاتكسو ولي الأحد اللي ربي هاتكسو انتو مساني أواسك ربي هاتكسو بيكين يلينا كا ربي أقولتي بيي سعودي لا بيي إسلام ما أنبولتو بيي مو إثيوبيا لا بيي كفر أنبول بيي سعودي لا بيي توحيد أنقوتمت بيي إثيوبيا لا مو بيي والربيد على كيسة بايات أحكام علمائنا ست دبتان كانوا قوتو فوتاني تبقوا جيتشون هدونا مالي
تمام biyya keenya akka biyya keenyaatti ilaala ulamaa biyya keenya illee intalla maal jedhan jedha dubbadha irraa hubadha sinigaltee gamanaan akkasitti kana ulamaa biyya Saudi kanallee kabaja li'annahum ala al-aqida as-sahiha aqida sahiha irra waan jiraniif jecha ka biyya keenya sanillee maal dubbatan maal laalanii dubbatan waan jedhu kana hubadha tanuma siniin jedha akkasi rabbiin kee khayri haa godhu rabbiin numa hunda sawaaba irratti haa jiraachisu dogongora keenya rabbiin nu hariisu nu haa sirreessu tanuma abdii akkanuma tanuma si jedheen xumuru wallahi yeroo dheeraa isinirraa fudhanne egaa asumaani otoo isin galateeffatin dura asumaan tarii irrini garaagaraa yoo narraa argamellee yookaan waan gaafii isin gaafachuu qabu yoo isin hin qabne yoo isin gaafadhellee jecha keessatti yoo tarii dogoggorrii argamellee asumaan dhiifama naa godhaa isiniin jedha fireeshiidha. Fireeshiidha. Itti fufuudhaan ammoo dhugaa dubbachuudhaaf otoo natti uffatiin waamicha kiyya kabajanii iddoo kanatti argamu keessaniif rabbiin jazaa keessan jannataan isin haa deebisu ulfaadhaa galatoomaa jechi jazaakallahu khayran jecha jedhu ol jechin jiru waan ta'eef silaatoo kan sana caalu jiraate isiniin jedha ammoo jechi sana caalu waan hin jirreef hedduu galatoomaa jazaakumullahu khayran rabbi isin haa tiksu asumaan immoo dhaamsi namoota hedduu gaafii isinii gaafannaa koomentii barreessaa jennaan namoonni hedduun parsantan 95 isin jaalanna jedhiini waan jedhu isin jaalanna kan jedhutu baay'ata ittiin nu ga'inaan jedhanii jiranii asumaanuu ustaaz Awwal ijoolleen keenya shamarraniif kan dhiiraa ijoolleen muslimaa isin jaalatan hedduu isin jaalatanii jaalala keenya ittiin nu ga'e ittiin nu himii jedhanii rabbiif jecha isaan jaalannaa jedhanii asumaan illee dhaamsa isaanii narraa fuudha hedduu galatoomaa ulfaadhaa barakadhaa rabbi isin haa tiksu bakka jirtanitti jiruu jireenya keessa rabbi isin haa tolchu rabbi isin haa tiksu nama jiruu addunyaa irratti illee akka rabbiin fedhutti jiraate آخرة أمو ور ربي فدو وجن كافة مربي سناتا هيسو ولا نبي يسا ربي سناكا وتو كايو كي سوان سياد دنگل ما نسني غير ربي سناغا ما چيزو وان اسنچن وان سياد دس وان اسنچن وان كيسا كيسا نيسن دبس وان توكس ناتا يجتني سياد دن هند ربي سناتا هيسا سناغا ما چيزو أسمان أنيليا كنا رجيسن هدو اسن جالتا اسن كبجا ربي سناتك سنين جچو بربادا ani xumureetiin jira sinis waan jetta yoo qabaattan jira angeeffadhee jira. Wallahi jechuun ati mee wali siin jalqabna mee kootu ennaan anuma si kabajeetu maani tole jedhe mani ani seenaa qabaadheetti illee miti seenaa guddoollee qabu waan hojjedheellee guddoo hin qabu. Waan hojjedheellee guddoo hin qabu akkasumatti nama olii gad deddeemu malee waan biraa waan hojjedheellee guddoo hin qabu laakiin أقوم ساني مي وان تقول دبني ثماني جلك ومسيفاتات وجريتين تمام إن شاء الله فلدرة تمونا موتا وحجتنا موتا قردانا موتا والنجران يامتيتيني إذا تسير ما شدن داني جلك بيتي سنتنا اللي ربي سبحانه وتعالى خير إلى ربي سيعقلو دبلت أنا ما سموان اللي نندك يسرني جالت أنا مسلم توتا وان تقول ساعتوني جالت ورا كراجل لنا الرتي بيخات جلة ملي ربي سبحانه وتعالى هم دم كيسن سنها جالته نما دينا سارة تجارة ربي سنها تعيش بركان من دابون واقولوا إذا كان هذا أجتشو تاني أموان دبتون قبو إن شاء الله ربي كيسني على فيسو جركبو وكسني تاولا في الرتي المادة ملياني سينا كبجتشو لا في متي تمام سينا كبجتشو لا في متي سينا كبجتشو لا في متي وما اللي ونه جد اللي بدون جردو أكسمت ربي سبحانه وتعالى ربي خير هاقولوتي إن شاء الله يرو برات التمو نموت براتا أكسمت تفيرتني يا ربي أكبر سكاري راركان وعبدك يا ربي تمام